nagaamamu nagaan isiniif haa ta'u. Ani amma erga gaafa qidaameetiin dubbadha indaganaan hin dadhabne dadhabdan fakkaata nagaan isiniif haa ta'uun jedha. Yoo isin hin dubbattan ta'e anuu beeka amma akka neeressu ani amala kootii namni yoo raffise yoo namni dadhabee rafe ani immoo amma inni quufutti hin fixu. Wanni quufutti hin lallaba. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu baay'ee namatti toltu garuu. Atlaantaan hin bareeda isin bareeddu nyaanni keessan isin mi'aawa. I really mean it. Dhuguman jedhamoo garuu as moving godhu. Isa shakkina. Jaarsi waldaa akka jennaan dubbiin jira. Warri jarri adiin nan gadhiisanii na barsiifachaa jiru. Garuu maaltu beeka karaa Waaqayyoo deemu fi karaa qilleensi deemu hin beeknu inni miti kaleessa. Karaa qilleensi deemuu fi mucaan garaatti hafnaan akkamitti miilli farki iji yeroo kam akkama dhufee tagaxaaxamu akkuma beekuu hin dandeenye Waaqayyo waan gochuu danda'u hin beektan isin maal gochuu dharee amanuudha bakka. Kanadhaa baay'ee qilleensi isaas natti mi'aawee ibsiinsaas natti mi'aawee qiqqiliinsaas natti mi'aawee hundumti isaayyuu hin ciise yeroo baay'ee biddeen gaafa nyaadhu danda'ee dhaabadhee lallabuun na rakkisa yeroo dheeraadha. Namatti tola. Nagaa jirtu akkam? Maali sagalittiin gurra kooti moo akkamii yeroo hundayyuu isinitti qusatu? Nagaa keessaniin jedhu. Baga nagaa taatani. Inni nagaa isiniif kenne Waaqayyo haa eebbifamu. Namni warri kaleessa turtan gurra bira dabarsaa. Oluma gurra bira. Okay, isin haa eebbisu. Kaleessa seen gaddas warri hin turre hoo? Warri hin turre. Warri hin jirre kaleessa seen gaddas warri hin dhufne. Asiinuu warri hin baane hin jiru? Attendaansiin dinqiidha jechuudha luba. Gooftaan isin haa eebbisu. Inni maas hin darbuun irra hin jiru. Dhuguma gaddaatti kaasee I know lallaba duwwaa miti lallabaaf luba dinqii qabdu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ergaa guddaafiniin jiraachuu Waaqayyoo guddaatiin aniyyuu sin jaalladhee otoo as oolanii turanii xuxuruudha fakkaataman jedhutti akkuma Phexros temtidii ta'eera. Phexrosin asumatti godoo ijaarranna kan jechisiise waan biraa miti. Maa inni beektu argamuu Waaqayyoo. Iddoo argama Waaqayyoo sin haa jiraachisu Waaqayyo. Meen jedhaa kaa'e iddoo argama Waaqayyoo. Museen akka hidhee kadhatu yeroo kadhatu yaa Waaqa hundumayyuu natti hir'isi garuu argamuu kee narraan fudhatiin jedhe. Kadhanni Musee kanuma dheebuunsa kadhannisa abjuunsa hundaamu Waaqayyo yeroo tokko maaloo Musee natti tolte sin jaalladhe jedhe miti amma seera ba'uurraa natti tolte numan si jaalladhe waan hunduma kennatti tole deem everything is checked sin jaalladhe mee amma shillimaatan si shallama na kadhadhu mee dhe Waaqayyo. Maal kadhate Museen? Pirezidentummaa kadhate? Otoo badanaati silaa pirezidentii mana godhi guyya tokkoof hin jedhaan. Mileena kadhate? Maal kadhate? Ulfina keenyatti agarsiise argamuu kenna quubsi jedheen. Argamuu Waaqayyoo quufa keessana ta'u. Meen jedhaa maal? Inni gaariidha. Kanaafi argamuu Waaqayyoo keessa turree dubbii Waaqayyoo keessumaa qidaamee galgala adda bahanii addumaan Waaqayyoof warra dhaabbatanii fi adda bahee innis addumaan isaaniif dhaabbate dhuma addaan isaan dabarsa. Kan jedhu wal faana ilaalle seera ba'uu boqonnaa 5 boqonnaa 6 Ibroota 11 ilaalle ammayyuu warra addumaan isaaf dhaabbatan Waaqayyo differensii otoo hin uumin isin hin dabarsin. Maan akkamitti akkamii caal jettu sinii አሜን ዲፍረንስ የቶኑምን ስንን ደበርሲን የኖርኩለት ጌታ እነኒ ጅራዴፍ ዋቀዮ እነኒ ለለቤፍ ዋቀዮ እነኒ ከደደ ዋቀዮ እነኒ አመኔ ዋቀዮ ነረቲ ዋቀተ ኡሳ ሰይጣን የቶን አርጊን እንደበርሲ ዋቀዮ በየለፋቶን አርጊን እንደበርሲን ዋቀዮ ዱኩም የቶን አርጊን ሲንደበርሲን ዋቀዮ መሳኑን ከዮቶን አርጊን
sindabarsin waaqayyo. Ameen injettanii sindabarsin mooji maanjibbitee ma darbuu barbaaddati. Lakki buddeen nyaatee dhalchee dhalatee du'e. Kanaan nan dabarsin waaqayyo. Kan koo ergaan buddeen nyaachuurra darba. Ameen jedhaa kaayi. Kan koo dhalchuurra darba. Kan koo mana ijaarrachuurra darba. Kan koo makiinaa ofuurra darba. Inni iyyuu Kiristoos argame. Hallelujah. Harki Noohin ol qabe anaanis ol qabe. Harki Henookin du'a milikse anaanis milikse. Waaqni inni Daani'el Misiyaaq Sidraaq walakkaa abidda walakkaa isaan wajjin dhaabate na wajjin dhaabate seexanni argee biyyi lafaa argee Waaqni hundee Waaqayyo jiraataadhamma jedhamutti nan dabarsi Waaqayyo. Isiniinis hin dabarsin ameen jedhattanii ma isa ilaalle. It was authentic and there was the word of God. Kaleessa immoo Waaqayyo gooftaan maccaa nanaaressaa jedhe. Ani yeroo tokko ergaa waggaa kubara sanaayyuu yaadadhaa ilaata. Yaadadhu. Lallaba jalqabuuf hin jedha Waaqayyo naa eebbisu. Kutaa sagaliina yaadadha umurii isaayyuu yaadadhu garuu xinnoo akkan ta'e hin beeka. Erda barasiitii inuman barsiisa inuman lallaba. Takka gaafa sagantaa akkas naa qophaa'u kam lallabee kamanni isaa jedheetan rakkadha. Garuu hunduma isaa lafa kaa'eetan maal dubbattaati yaa Waaqayyo. Waan ati dubbachuu barbaadde jalqaba nattaa dubbatamu. Nana hojjetu jedhee kadhadhee garaa koo keessa dhangalaanaani isadha ergaa waldichaa. Isuman dubbadhaan. Dhuguma of jajuun miti. Fuula Waaqayyootti of hin jajan waan ta'eef. Kan of jaju Waaqayyoon of haa jajuu jedhaminire isaan alatti mkiitii biraan qabnu. Innaan kaleessas ta'e hin gadda gaafan dubbadhu ergaa koo Waaqayyo waldaa kanaaf sheep akka waldaa kanaatti sheep kastam godhee naa kenna ture. Maqaan isaa ulfaatu. Innaa Waaqayyo inni ruutiin haaresse inni naaressa jedha ture kaleessa. Ishee abdii hin qabne, ishee seenaa hin qabne, ishee maqaa hin qabne, ishee zarii hin qabne. Zariiyyuu hin qabdum zarii ishee eenyu faadha joo. Ruut otoo Waaqayyo zariitti hin godhin dura akaakayyuun lakkaattuu akaakileen lakkaattuu adaadaa qadaadaa hin qabdu. Gaafa Waaqayyo jijjiiru garuu zarii ishee eenyu fa'i jedhama eenyu fa'i zarii ishee. Daawit Faatim, Bo'eez Faatim, Isseey Faatim, Gooftaa Yesuus Faatim jedhan. Ammayyuu Waaqayyo siin ol kaasuurraa kan ka'e karaa kee zarii kee namatti dabalu Waaqayyo. Namatti dabalu duwwaa maali? Lafarratti royal family King David, the king of Israel, David. I want to go to my grandpa because it is my vacation. Can you imagine? Akkoo ruutiin dhaqeen dubbisa jedhee akkoo sabra oola weekendi. Aleessa garuu mana ishee dhaqu miti mana dhaqanuu hin qabdu isheen. Ammayyuu inni bara Hiruut hojjete Waaqayyo. Ameen jedhaa kana harkaa fudhaa. Ammayyuu inni bara Hiruut waan hin jirre haaressee jiraataa godhee galateeffame Waaqayyo. Inni kaleessa inni irraa inni bor bara baraan jiraatu. Waggaa 2025 fuuldura kee jirurratti Waaqayyo seenaa kee jijjiiruudhaan maqaasaaf maqaa kee ol kaasee haa galateeffamu Waaqayyo. Bakka ani kanumaan isin eebbise abbo. Ani immoo hin dadhabu jedhe Waaqayyo. Hojiitti jira. Naarasseere. Macaafni suni macaafa kakuu haaraaf kakuu moofaa kiliirlii walitti hidheedha. Gooftaa Yesuusis gaafa haaressu namatti dabalee duwwaa dhiise miti. Hiddaan dhuura isaa godhatee ishee hambifate. Ofitti ishee dabale. Gaafa bara maqaan Gooftaa Yesuus dhaamu hunduma maqaa eenyuu yaadatama beektusin. Immigraantitti sana. Isheen immoo anaaf siif fakkaatti. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Immigraantii turte, hiyyeessa turte, sooressa turtan ta'e hin beeku, qoroqondaa wayiin turenis hiyyeessa turte, barumsa himattuu hin qabdu, zarii himattuu hin qabdu, experience himattuu hin qabdu. Exactly looks like me. Warra akka koof Waaqayyo teessoorra jira. Ameen jedhaa kamaaloo. Warra akka koo
abdiin qabu kan jettan jirtu laata firan qabu kan jettan jirtu laata lafa lixaan qabu kan jettan jirtu laata nan dadhabe kan jettan jirtu laata jira waaqni hiruut ameen jira waaqni hiruut jira seenaa geeddaruudhaan jira maqaa geeddaruudhaan jira teessoo geeddaruudhaan jira jireenya geeddaruudhaan abdiin kutin inni ergaa isaan waggaa 25 dura kee darbeera waaqayyo har'a garuu ammas waanuma afurri waaqayyo keessa koo guuteen dubbadha gooftaanis na eebbisu waa'ee ijoollee keessaniif waaqayyo galatu baay'een jaalladhe ijoollee keessanii obboleetti keenya fi obboleetti keenya maqaa ishee ijoollee gargaartuu fi obboleessa keenya ibsaa jajjabeessa ijoollee dinqii qabdu akka isaan namatti tolani obboleessi koo jaarsi waldaa obbo Eebbasaanii irra deebi'e malee isuman jedhe ijoolleen waggaa 11 ol gaafa darbani kiriyaasitiitti baay'ata doktariin ta'a saayintistiin ta'a yookaan immoo komeediyaaniin ta'a yookaan immoo geemeriin ta'a waan isaan hin taane lakkoofsan qabu yaadan garuu inni yaadanii fi inni irratti murteeffatanii godhani isaan akka miidhuu yookaan isaan akka fayyadu yookiin immoo isaan irra darbee nama hundumaaf akka fayyadu yookiin akka miidhuun beekan kana sagalee waaqayyoon ilaalanii waan yaadaniif waan decisionii godhan gaayidaansii isaanii isa ta'e dikshineerii isaanii isa ta'e akka sagalee waaqayyootti akka isaan aktii godhan akka isaan murteessan yoo kana ta'e waaqayyos hafuura isaaf sagalee isaan akka isaan gaggeessu gabaabaatti wixineessinee wal faana haasofne kana caalaa immoo I hope inuma deemtudhee yaada abdiin dhagayeef baay'een gammada amma garuu mee har'a kakuu haaraa keessaa wangeela Maarqos ilaalla namni dhaabatee sagalee waaqayyoo gaafa dubbifamu natti tola mee Maarqos boqonnaa 4 dhaabadhaati wal faana dubbifannu Maarqos wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 35 kaasee hamma 41tti dubbifanneetu afurri waaqayyoo waan nu barsiisu dhaggeeffanna baay'een dubbadhe gatii ta'eef ammas immoo shiftiitu hafeera gatii ta'eef yoo naa eeyyamame sagalee koo xinnoo ishee gadi qabeen dubbadha sin immoo ol qabaa sagalee keessa na dira nan dubbisa akkas jedha Yesuus galgala gaafasii bartoota isaatiin kottaa bishaan ciisaa kana gamatti ceena jedhe bartoonni isaa namoota achi turan gadi dhiisanii akkuma inni bidiruu keessa jirutti Yesuusin fudhatanii adeeman bidiroonni biraas isa wajjin dhaqan yommus qilleensi jabaan bubbisaa dhufe dhahaan bishaanichaa immoo bidirichatti bu'ee bishaanitti guututti ka'e Yesuus garuu bidiricha keessaa gara duubaatiin waa boraafatee hin rafa ture bartoonni isaa isa dammaqsanii barsiisaa dhumuun keenya sin dhibuu jedhan Yesuus dammaqee qilleensicha ifate dhahaa bishaanichaa immoo cal jedhi gab jedhi jedhe kana irratti qilleensichi dhaabannaan gabii guddaan ta'e kana booddee bartoota isaatiin maaliif sodaattoo taatan ammayyuu amantii hin qabdanii jedhe isaan immoo ittumayyuu guddaa sodaatani namni kun eenyu qilleensiif bishaan hin abboomama isaanis isaaf hin abboomamu waliin jedhanii ameen kadhannoo afurri waaqayyo akka dubbatuuf afaan kee keessaa jireenyatu ba'a dubbiin afaan kee lubbuu qaba hin hojjeta dubbadhu galaanni si dhaga'a dubbadhu qilleensi karaa ati abboomte deema dubbadhu awwaala keessaati reeffi si dhaga'ee ol jedhee dhaabata dubbadhu gooftaa Yesuus ifti siif ifa laata dubbadhu dukkanni siif hin bari'a dubbadhu naafti siif hin diriira dubbadhu jaamaan siif hin banama dubbatte jennaan otoo hin ta'in si didee kana fe'ee meeqa gooftaa atoo waaqa hunduma irratti aaboo qabdudha
waaqa hundumammoo dubbattee akka dubbii keetitti raawwattudha. Mootonni dubbataniiru, gurguddootni dubbataniiru. Jaboonni biyya lafaa irratti ka'an kan akka Hitler faa, kan akka Napoleon Bonaparte faa baay'een dubbatani. Dubbiin isaaniis hin taane, isaanis hin hafne lafarratti hin darban. Ati garuu dubbattee kan ta'in hafe hin jiru. Hallelujah. Yaa lafaa ta'e jennaan lafti dubbii kee dhaga'ee ta'e. Yaa lafee deemi wal qabadhu jennaan dubbii kee dhagaanii wal qabatan. Yaa ifaa ta'e jennaan dubbii kee dhaga'ee ifti ta'e. Maaltu siif hin taane? Maaltu siif hin ta'u? Hundumtuu akka dubbii keetti ta'a. Inni dubbii isaatiin lafa kanaaf samii kana iddoo jiranitti utubaa ta'ee qabee isaan dhaabeera jedhe sagaleen kee. Shakraba ganama gahatu raba diamandosa. Lafa utubaa malee ta'e jennaan taasiste achuma dhaabee jiraata dubbiin kee. Samii kana jalaati otoo dubbii kee fudhattee hin xaragama hin bada. Lafti kun hin xaragama hin bada. Garuu ati jiraadhu waan jetteef lafti nu jala jira. Jiraadhu waan jetteef samiin nu gararraa jira. Jiraadhu waan jetteef galaanni karaa isaanii deemu. Dubbii keetti kana hundumaa. Mootiin kun immoo nuuf abbaa keenya. Oh, hallelujah. Nu garba miti nuti siif ijoollee keeti. Ati immoo abbaa keenya sa Golgootaa, abbaa keenya sa Qaraani'oo, abbaa keenya sa du'aa nuuf ka'e, abbaa keenya sa gonfoo qoraattii nuuf baate, abbaa keenya ijoollee koo hundumtuu raawwateera sa jetteedhaati. Kanaaf si galateeffannaam, kanaaf gammannaam, kanaaf faarfannaam, kanaaf ilishinaam, kanaaf gadi jennaam, kanaaf ol jennaam, kanaaf lafee keenya waliin reebnee si galateeffannaam. Ammayyuu si haa galatu leenca Yihuudaa, ammayyuu si haa galatu goota Golgootaa, ammayyuu si haa galatu jagna Qaraani'oo, ammayyuu si haa galatu hangafa du'aa ka'uu Yesuus. Inni galeef si galateeffata, inni du'a isaa duuteef si galateeffata, inni salphina isaa salphatteef si galateeffata, inni dukkana isaatti ifa taateef si galateeffata, inni beeluu isaatti nyaata taateef si galateeffata, inni miidhagina isaa taateef si galateeffata, inni boollarraa awwaalte si galateeffata. Inni isa kanadha yaa Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u, galanni siif haa ta'u. Maaloo urgaa'i galgala kana. Gidduu kanatti ati urgaa'i Yesuus. Iddoo ati jirtu namatti urgaa'a. Iddoo ati jirtu jireenyatu urgaa. Iddoo ati jirtu fayyinatu urgaa. Iddoo ati jirtu abdiitu urgaa. Iddoo ati jirtu nagaatu urgaa. Iddoo ati jirtu ililleetu urgaa. Boqonnaatu urgaa. Maaloo hulaa Waaqa haa banaman. Hulaa Waaqa haa banaman. Gaaronni gada haa jedhani. Dachaan olaa kaafamani. Leenci Yihuudaa biddiiqi. Goonni Golgootaa nu gidduu biddiiqi. Hangafti du'aa ka'u biddiiqi. Waaqni Abrahaam nu gidduu biddiiqi. Jabaa Yaaqoob nu gidduu biddiiqi. Biddiiqi Yesuus. Urgaa'i gidduu keenyatti. Urgaa'i maaloo Yesuus. Urgaa'i maaloo Yesuus. Madaan ijoollee kee haa gogu. Gaaffin ijoollee kee haa deebi'u. Imimmaan ijoollee kee haa xaamu. Gooboon ijoollee kee haa qajeelu. Dukkanni ijoollee kee haa ifu. Nagaan ijoollee kee haa deebi'u. Ati immoo kootu Gooftaa nagaa. Hangafa nagaa. Hangafa nagaa. Hangafa nagaa. Tiksee hoolotaa. Gargaaraa dadhabootaa. Gooftaa Yesuus. Kootu galgala kana. Kootu galgala kana. Ba'aa qabna. Akka fuula keenyaan fakkaatu keessi keenya. Hallelujah. Ani fuulan argaa. Ati garuu keessa argita. Maaloo kottu keessa keenyaaf deebii ta'e. Karaa dubbii kee deebii ta'e. Karaa sagalee kee deebii ta'e. Atitti dubbadhu gaaffii keenyatti. Dubbadhu isa nu dura dhaabate irratti. Seexanni si dura dhaabatu hin jiru. Dhukkubni si dura dhaabatu hin jiru. Duuni si dura dhaabatu hin jiru. Itti nuuf darbi. Wanti ulfina keef hin taane waggaa kana nu faana hin ce'in. Billaan afaan kee keessaa ba'u har'a galgala nutti haa qirixu. Ulfaadhu mana kana irratti. Ulfaadhu narratti. Arraba koof yaada koo irratti mo'i. Ani gadi hin jedhaati ol jedhi. Annan dhokadhaati mul'adhu. Kana hundumaa isatti nu jaallatte maqaa keef jennee si kadhanne. Ameen. Maaloo galateeffadhaa ta'a maaloo. Gooftaan isin haa eebbisu. Natu bishaan dhangalaase ta'e hin beeku. Dhiifama. Okay.
Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Kanani dubbachuu irratti yaadu nami sila gaggeessu Isaayaas keessaa dubbiseera. Isa irratti dubbachuun barbaadan immoo Maarqos keessaa inni iyyuu lakkoofsa 26 jalqaba Yesuus itti fufee mootummaa Waaqayyoo akka nama qotisa isaatti sanyii facaafateeti jedhee lakkoofsa 30 irraa immoo Yesuus amma immoo mootummaa Waaqayyoo maalitti fakkeessinu yookiis isaaf fakkeenya maalii kenninu inni akka ija sanaa ficaati yommuu lafatti faca'u iji hin biqilaa lafa hundumaarra hin xinnaata ija hundumaarra hin xinnaata inni yommuu faca'u garuu biqilee maal ta'a hin guddata hin biqilaa hundumaarra kan caalus ta'ee damee gurguddaa hin godhata simbirroonni dhufanii gaaddisa damee isaa jalatti mandhee hin jiraatu mandhee godhatanii hin jiraatu ani sanyiidha facaaseen isin guddisaadha ergaansa namni kakuu mata dureen irratti dubbachuu barbaadu yoon carraa argadhee fi har'a amma kana jechuudha namni kakuu raafamuu danda'a namni kakuu xinnaachuu danda'a namni kakuu rakkachuu danda'a namni kakuu garuu hin badu biqilee daraare ija godhatu maleessa jedhudha isinitti eeratee mata dureensaa baga namni kakuu rakkachuu danda'a raafamuu danda'a abidda keessayyuu darbuu danda'a የኪዳን ሰው ግን namni kakuu garuu biqilee daraare ija harcaafatu malee baduu hin danda'uudha ergaansa haa ta'uuti garuu isa kanatti deebi'a mee idduman ka'eettiin sin deebisa 35 kaasee amma 41tti waanuma akka matreesii wayi papapapapa jedhu wayiiti sagaleen Maarqos dubbatu asirratti by the way Maarqosumayyuu jalqabaa kaastanii yoo dubbifattanii Maarqos wangeelota sadan keessaa the synoptic gospel keessaa xinnoo adda ergaa baay'ee wal fakkaatan qabu Maatiyos Luqaasiif Maarqosi iddoo baay'eetti similarly wal fakkaatu garuu jalqaba irratti wal hin fakkaatan Maarqosi akka Maatiyos faa suuta jedhee zarii lakkaa'uudhaan hin jalqabu akka Luqaas faa suuta jedhee hiddi gooftaa Yesuus dhaloonni isaa achi jalqabe abaluun kan abaluu dhalcheedhanii Maatiyos faa eessa akka inni dhufe nutti himu Maarqos garuu adda no ani yeroon taa'ee sanyii zarazzaruun qabu Yesuus kun eenyu akka ta'e hojii isaa maaliif siniin agarsiisu jedhee jalqaba jechuudha military pareedii wayii fakkeesseetu nutti agarsiisa waraanaa argitanii beektu biyya kanatti keessumaa warri Kooriyaa faa kuni warri Raashiyaa faa kuni warri Ameerikaallee badaas akkasittiin amananii keessumaa warri Kooriyaa fi warri Raashiyaa Israa'el faa kuni military pareedii godhu minire hin beektanii yookaan akkas jedhaa yookiin akkas jedhaa abbo የጅማን ጅምቴ መንፈስ ወጋው በአማርኛ እንግማም ምን አባከ ሰኒ ጅርቱ በቃ በሻአታ አመለ ዮስንት ቶለ ሞአሜን ጀዳ ዮተው ባትሙ ሂኮ ሄዳኒ ናንታኔ ዳማል ጭቅጭቅኝ ንኝሩ መነከና መቃዋቀዩ አይብፈም ሚሊተሪ ፓሬድ ዳም ጅሩ አናን ዩነት ቶለ ኢላሉንሳ ጋፋ ሰገሌ ሳነገው ነው ጂፒሲ ሰማለ ኢላሉንሳ ጅራ ነትቶለ ባይነን ኢላለ ተከተከታይት ኬሱማ ወር ኮሪያ ኩኒ ኡጉማ አከቢ ፈሳታናን ቢይለፋ በዱሽን ኦሎ ወደ ያደ ተከተክ it doesn't mean necessarily true garu kayon agarsisa military kayon lama qaba kayon lama fakkas godhu male wan bradaf mit kayon sayu moy tokkofa dina sani fi lamma fao citizen sanif din sani gafa isala farra darbu mesha warana la farra mesha warana galanarra mesha galan isa qlen sarra jedani brr goda gafa dabarsana sin mota goda gafa dabarsan galanarra gafa dabarsani dinani ofe gaddu dubatte yo gara kenya dufte ilali wan qabnu echuda itire wan braja tatan sai ente mal tatani sini kanumam america asim bate bekadura rashan gafashin asirran la farra yaste dabarsitu qillen sabe gafashe yastu galanarra gafa yastu isaati qabdu calan qaba
Yadina asin baate beekadhu kanatu si argataadha. Citizen isaati no innati taaksii kaffaltuu fi mootummaan kee hamma kana ga'a. Kanaafu birra malee dhaqiitii nyaq jedhii rafii buliidha bakka. Kanuma miti hin sodaatini defendisi gochuudhaaf daangaa kee kabachiisuudhaaf kana qabnaadha. The reason of military show is only to propagate these two things. Kanuma dha bakka. Maarqosi gooftaa Yesuusin akkasuma godhee nama bira dabarsa. Mee isinitti nima ani zarii yerootti lakkaa'uun qabu. Mee Yesuus kun eenyu akka ta'e hojii isaa isinitti nimaa'edha. Maaloo Yesuus hojjetee eenyummaa isaa sitti himu. Ani ergaa dheeraa akkam jedhee immoo teoloojii ta'uu laata irra lafaa ka'ee immoo akkam godhaa luba. Sinitti nama hojii isaaniidha sitti himu Yesuus hojjete. Waaqayyo hojii masaan beekama malee waan biraadhaan hin beekamu. Maqaan isaa eebbifamu. Itti fufneen ilaalla sagana. Sinitti maaliif sinitti himu waaqa keessan abbaa keessan gatii ta'eef eenyu gatii ta'e beektanii isarratti hirkattanii akka jiraattaniif Yesuus kun eenyu akka ta'e sinitti agarsiisaadha. Tokkoffaa asumarraa tokkoffaa inni eenyudha ennaani gooftaa akkamiiti mootii akkamiiti ennaan lakkoofsa 35tti inni isa uumamarratti aboo qabudha jedheen tokkoffaa. Isa sinitti agarsiiseen ergaa kootti deebisa. Esu በፍጥረት ላይ ጌታ እኮ ነው jedheen. Akkasuma jedhaminire Yesuus galgala gaafasii bartoota isaa koottaa bishaan ciisaa kana gamatti hin ceenaa jedhe. Bartoonni isaa namoota achi turan gadi dhiisanii akkuma inni bidiruu keessa jirutti Yesuusin fudhatanii adeemanii. Bidiroonni biraas immoo isa wajjin turan yommus maaltu ka'e? Qilleensi jabaan bubbisaa dhufe. Dhaan bishaanichaa immoo bidirichatti bu'ee bishaan itti guutuutti ka'e. Yesuus gara bidirichaa keessa gara duubaatiin waa boraafatee hirrafa ture. Bartoonni isaa dammaqanii barsiisa dhumuun keenya sin dhibu jedhanii. Yesuus dammaqee qilleensicha ifate. Dhaa bishaanichaatiin immoo caal jedhi. Gabis jedhi kanarratti qilleensichi dhaabannaan gabii guddaan hin ta'e jedha. Argitanii isa booddee maaltu ta'e? Kana booddee bartoonni isaa isaatiin maaliif sodaatota taate ammayyuu amantiin qabdani jedhe. Isaan immoo guddaa sodaatani. Maaliif? Namni kun kan qilleensi abboomamuuf kan uumamni isa dhaga'u eenyu jedhanii na'anii jedha. Innaani Luqaas maa jechuu isaati? Inni kun Yesuusichi galaanni kan isa dhaga'u qilleensi kan isa dhaga'u uumamni hundinuu gurra qabaatee isaaf dhaga'e kan abboomamu Yesuus kun gooftaadha jedheetu jalqaba. Argitanii godhee tokko see dabarsa irratti Yesuusin. Duukaa buutota inni si waame. Haleluuyaa. Inni na duukaa bu'aa jedhee si waame kun Yesuus isa daabboo duwwaa baay'isu miti. Kanaan rootonni daabboo baay'isu malee waa biraa argine. Arganiiru? Lallaba biraas hin qabanii eenyummaa isaayyuu hin beekani. Har'a garuu waan addaa argani. Inni isa kamidha innaani? የፍጥረታት ጌታ እኮ ነው። ማዕበል የሚታዘዝለት ወጀብ የሚሰማው እሱ ጌታ ነው። አሜን። inni gooftaadha. Eenyu kan abboomamuuf uumamni kan abboomamuuf qilleensi kan abboomamu inni si waame inni gooftaa uumamarratti aboo qabudha. Godhee dabarse kana duwwaa miti jedha. Isinitti boo Maarqos xaaxaan qabu Yesuusin hojii isaatiin argisiisa malee. Maatiyus akkuma kunnumeen immoo gamatti akkuma ce'aniin maaltu ta'e? Maarqos boqonnaa 5 irratti maaltu ta'e? Akkuma gama ce'aniin immoo Yesuus wanta jabaat namatti fakkaate tokkotti seexanni namni maraachee iddoo awwaashaatti gale tokkotti itti dhufeedha. Haleluuyaa. Ameen. Itti siifaa dhufu. Laga ce'eetti dhufeedha. Ameen. Na arganin beekan maaltu ta'in seexanni gaara Gergesaloom irraati maraaticha maraachaa fiigee fuula Yesuus duratti maal of godhe? Lafaan of dhaye. Lafaan ofnaan
inni gooftaan uumama innoo qilleensa irratti duwwaa gooftaa miti jedhe Maarqos. Innoo buddeena baay'isuu irratti duwwaa gooftaa miti. Innoo seexana isa nama raasuu irrattis gooftaadha jedhen. Maal godhe? Seexanni dhufe hojii keenya diiguudhaaf akka dhufte beekna. Masiicha ilma Waaqayyoo jedhe Yesuusin lallabeedha. Eetu Yesuusin masii akka ta'e dura beektu sin. Seexana. Phexros iyyuu miti. Seexana. Inni garuu gooftaa uumamaati. Inni garuu gooftaa biddeena kennudha. Kana duwwaa ammoo miti. Inni gooftaa seexanaati jedhen. Yaadattan hin beektanii sini? Ayi yoon dubbise malee warri Atlaantaa siiriyeesiidha naan jedhanii natti himaniiru. Anoo beekkadheera duru. Gooftaan isin haa eebbisu. Ameen jedhaa kaa'i. Yoon sin jajjes ameen hin jettanii. Lakkoofsa 8 irra argama raatee dhaqee boo'ee achi dhaqeeti. Torbarraa caraanaa sagalee guddaadhaan Yesuus ilma Waaqayyoo abbaa maal nutti qabda? Maaltus dhimma koo keessa si buuse? Hadaraa Waaqayyoo anan dhiphisin jedhe. Gooftaa seexanaatitti dhufe ka. Inni sagalaan abboommamuu fiduu waa miti. Inni isa bubbeen abboommamuu fiduu waa miti. Inni isa qixxaan baay'atuu fiduu waa miti. Inni isa jawwichi hollatuufidha. Haleluuyaa. Inni isa seexanni hollatuufidha. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Ragaa jedhaa ta'agaa. Abbaan keessan haleluuyaa. መንግስታችሁ ጌታ ንጉሳችሁ ኢየሱስ ሃሌሉያ የጠራችሁ አምላክ እሱ የፍጥረት ጌታ ብቻ አይደለም አዎ ፍጥረት ይታዘዙለታል አማሪፈን ባይስ የረሞ ጎፍታ ኢየሱስ ዋቀዮና ኤብሱ ማለ ብሮብጃኮ kangalaan duwwaan ajajamaniif miti kan biddeen duwwaan ajajamuuf miti inni doktariif hin ajajamne inni qorichaaf hin ajajamne inni nuukileeriif hin ajajamne seexanni iyyuu hin jilbeeffataaf jedha Luqaas. Nuukileerii seexana jilbeeffachiisee beekaa? Horiin jilbeeffachiisee beekaa? Yesuus garuu hin jilbeeffachiisa. Eenyuun immoo abbaa koodhaa maaloo gooftaa koodhaa maaloo mootii koodhaa maaloo maarree kan si sodaachisu bubbeedha mootiin kee mootiidha sarrattis maarree kan si sodaachisu buddeena kanaan dura buddeena nama 5,000 baay'ise nama 5,000 nyaachise gooftaan arganiiru Phexros ishee isarrattis isaanii gooftaadha gooftaan toomaa inni ree mortuudhaan xibaartuudhaan mootatiidha seexanadha isarrattis Yesuus gooftaadha. Inni mobbaaketi maal nutti qabdedha caraanaa dhaqee miilla isaa jalatti of dhoofnaa maal akka inni godhe ilaalaa isinitti ni maayedha Maarqos. Yesuus immoo lakkoofsa 8 irraa ati hafuura hamaanana namicha kana keessaa ba'i ittiin jedhe. Yesuus ittiin jedhe Yesuus maqaan kee eenyu jedhe gaafannaan hafuurichi immoo maqaan koo duula jedheedha. Baay'eechuudhaan duula jechuun leegiyoon jechuudha. Isa leegiyoon irratti isa duula irratti eenyutu gooftaadha? Eenyutu gooftaadha jedhe? Memme warri amantan duwwaan jedha maqaasaa. seexanni keessan diinni keessan haa dhaga'u. Inni duula irratti daboo seexana irratti gooftaan ta'e eenyudha isiniif? Yesuus mootii koo. Haleluuyaa. Duula nuyi baay'eedha jedhee deebisee fi achumaan hafuurota baay'ee sana biyya keessaa akka hin baafneef jabeessee Yesuusin kadhate jedhee booddee isa booddee Yesuus garuu isaan ifate isaanis namicha keessaa caraananii isa gadhiisanii hin deemanii jedhee booddee namichis birmaduu ba'e lakkoofsa 19 irratti ndaamu waan inni dheetu garaa kona cabsa. Yesuus garuu gara kura saddeeti kase Yesuus achi adeemuudhaaf bidiruu yaabbannaan namichi hafuura hamaadhaan qabamee ture sun si wajjinan deema jedhee isa kadhate. Argitanii kaleessa garuu eessa jiraachaa ture sababii seexanaaf? Awwaala keessa. Maaliif? Haati hidhatanii dadhaban, abbaan hidhatee dadhabe. Namni gaafa maraatu namni maal godhata dura? Inni hidhata mitiire? Yaalanii dadhaban. Eenyuyyuu gooftaa irratti hin taane seexana irratti. Fuudhee jireenyi seexanaa immoo eessa iddoonsaa? Maqaachuma malee destination maalii qaba?
kan inni fuudhee jiraatti du'aatti gashe gooftaan Yesuus immoo irraa galagash. Maaliif inni gooftaadha ka? Inni waaqeffattu. Hallelujah. Diina keerratti gooftaadha. Soomaa irra kan sodaatu nyak jedhi kaamaa. Inni waaqeffattu. Biddeen irratti duwwaa miti. Uumama irratti gooftaadha. Uumama irratti duwwaa miti. Maal irratti gooftaadha. Jedhamaa sodaatanii sini. Soomaan reenni si birabbaru. Njirum. Awwaalatti gashee haati dadhabdee abbaan dadhabee firri dadhabe. Nagarrame namichi kun garaa kuna cabse. Hin fayye obbareetu. Yesuus isa keessaa fayyisee birmaduu baasee hojii isaatti deebi'uuf bidiruu yaabbannaan Rabbi maaloo naa eeyyami si faana hin deeme. Garas hin cabsu namichi kun. Oh hallelujah. Ameen birmaduu si haa baasu Yesuus. Ameen gooftaan kee gooftummaa isaa diina kee irratti bara dhufu. Ameen jedhi kaay diina kee irratti bara dhufu. Bubbee kee irratti bara dhufu. Biddeena kee irratti bara dhufu. Gooftummaa isaa haa agarsiisu yee. Ani gooftummaa Yesuus argee jiraachuun barbaada akka Maarqos. Yohaannis akkasuma amante. Esu ጌታ እኮ ነው ሄደ ሰከም ጀናን ጎፍታ ኢፋቲን ሄደ ሃሌሉያ ጎፍታ ቡዴነ በረበራ ከኑ ዳዬ እን ትክሴ በረበራቲ እን በልበለ ጅሬኛት ሄደ ዮሐንስ ማርቆስሞ እን ጎፍታዳ እኙፍ ዲነ ጆሌ ሰረት ሞቲ ሃሌሉያ ሲቲዝኒ ዋቃ ወረታኒፎ ሞቲ ነጋ ኢሳ ቡቤሳኒ ዱበቴ ደገሲፈቱ Hallelujah. Isa biddeen jireenya isaaniitti dubbatee baay'isu. Hallelujah. Jawwicha seexana qilleensa keessa dhokate isa sarraasoo isa ifate balleessu gooftaadha inni jedhaani. Era gooftaa sifatoo Yesuus. Namni kan sodaatus immoo kanaam. Qilleensa keessa teessee laga keessa teessee midhaan keessa teessee chaa'oon lamiti ifachaa lamiti xaaxaasa. Inni garuu gooftaadha sarratti. Unduma sarratti eenyu gooftaan. Ameen jedha maalooy dhuguma indaa'u waasin itti munatti dallaltanii indaa'u kan akka seexanaa ammoo humna godhate hin jiru waldaa keessatti barakan yoggaa kaanii hin kadhatamaa qalbii hin kadhatamaa roongii jechuu koomiti na kolfisiisanaan na gaafa seexana ifannu garuu ka'atimee jenna seexanatti humna laalle lafaa kaane garuu eenyutu sarratti gooftaan teessis ciistes kaates eenyutu sarratti gooftaadhaan jedhe roongii jechuu kon jiru miti garuu inni siif gooftaa waaqa abbaa keef gooftaa miti amani kana booddee sichi bubbichi mootii kee hin dhagaa ameen amani kana booddee biddeenni si cabuu dide si baay'achuu dide kana booddee mootii kee hin dhagaa amani inni si goole si ari'achaa jiraate si joorsaa jiraate kana booddee joortuu awwaala keessaa sin godhu mootiin kee itti dhufee waraanee barabaran akkasin arganneef siif diina kee gidduu siif dhaabbata hin caraane birmaduu baanaani ilaameedheen birmaduu si baaseera kana booddee hojiin kee lallabuu dheedhe gooftani kana michicha akkasuma edhe lallabuudha kanaafu nafaana deemuu miti hojjettee taate hojjettee harka marattee qoccattee katitee sun barbaadu dhaqiitii waan sii ta'e kana hundumaa maal godheedha magaala keessa jiraatu hundumaatti himiyennaan akka nama maraatuu fiigee gara magaala 10 lallabeedha sagalee waaqayyoo birmaduu ba'eeka namni gaafa birmaduu ba'u konfidensi qabaam namni gaafa birmaduu ba'u bir'amalee dubbatam namni gaafa birmadu gaafa diinni isaa irraati gadi cabu gaafa bubbeen isaa gab jedhuufi gaafa biddeenni ba'uufi namni konfidensiidhaan dubbata maaltu gadi al nama qaba biddeena dhabuu malee ani Ameerikaa toon dhufin dura hiyyeessan ture sinuu hiyyeessa turtan dhugaa dubbachuuf ormii irra dhufne maalsaa wal sobnaa miti waa fakkaattanii warri teenyu kun hundu turre waansho hin caban seene beelli anarratti bara mootii ta'etu ture dhugaa waaqayyo obboleessa koo wajjin haasaa turre beelli narratti jabaachuu isaarraa kan ka'e mootummaan beelaa narraa caban seene kolfitaay dhuguma naannoo firiitaa maalo narratti caban seene
narraati cabsan seeneen beelli yeroon nyaadhu dhabe dinqii miti hunda keenya dhagaru na caalaayyuu immoo kan beeloftan iyyuu jiraachuu dandeessu biddeena nyaatu dhabneetu xoomii guyya sadiif qabanne guyya torbatti dheeressinee beekna beektanis dhugaadhaam akkasuma xiqqis dhugaa gaaf tokko na yaadadha waldaatti gallee kadhanne ijoollee gara 50 wayi taane huma kadhanne biddeena hin dhufu Yesus gooftaan nama malee mosomne biddeena dhabne biddeena gooftaa because garaa keenyatu nu gaafachaa jira ka huma kadhanne qiixxaan dhufuu dide huma kadhanne rakaa'iin boqqollooyyuu dhufuu dide huma kadhanne goommannoo achiin ba'uu dide booddee inni tokko bakka silas hin jiru maqaasaa maal goonee moggaafnu jedheen tsoomaaf sagadannaa enneen guyyi torba ta'uu dinnaan guyya 21tti dheeressine booddee immoo gaafa 27 inni gooftaa ta'e Yesus maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu jaartiin tokko addee biqilee jedhamu deemsa sa'aatii tokkoof walakkaa deemanii biddeenaa gilgilii guutanii jalatti dadhabanii Waaqayyo gara waldaa sa'aatii tokko walakkaa miillaan deemanii jaartii waggaa 70 miillaan deemanii waldaa dhufan gaafa godhani gooftaa biddeenaa Yesus jenne gaafas dhugaa Waaqayyo gaafas naa galee Yesus gooftaa biddeenaa akka ta'e Maarqos hin dubbisne tureeyyu hin dubbisne kana innaan gaafa fidanime nuti goommana kadhannee dhabne waxii handaaqoo miilla isheetiin guutanii huma nyaanne dhumu guyya 3 nyaanne hin cabse Yesus adammoo biddeenni maal akka ta'e sitti agarsiisa biddeena miti gooftaan naan jedhe gooftaan anatu biddeena irratti gooftaadha naan jedhe Yesus haleluuyaa indaa'uun biddeena koo warra adii walakkaa godheeti adiisa waggaa meeqa caccabee jiraate walakkaa qixxee salarii makkasaa naa kaffala warri faranjii ani duratti gabaa Naqqamtee keessatti gullut keessa wajjin deemee maqaa isaanii ilaalu har'a paaster naan jedhu paasterii keenya anatu gooftaa ta'e miti buddeena korratti gooftaan Yesus haleluuyaa inni siraase sadagaa inni dura kee dhaabate sadagaa Maarqos gaa eenyuudha inni maal agarsiisuudhaaf kana godheedha ati gab jettee isarratti hirkattee akka jiraattuudhaaf gooftummaasaa uumama irratti agarsiiseera gooftummaasaa biddeena irratti agarsiiseera gooftummaasaa innoo seexana irratti agarsiiseera ameen agarsiiseera ama Yesus takka sila ተሸነፈ ነገር ነው የምናለቅሰው seexanni moo ameeraam jiran ganaadha ittanii rakkattu edaasin misraacho seexanni maal ta'eera jedhaa kaay warra amantan diinni kee maal ta'eera diina qabna garuu diina akkamii qabna diina mo'ame qabna Qolaasiyaasiin dubbifadhaa Waaqayyo gooftaan maccaa karaa ilma isaa Yesus Kiristoos mootummaa dukkanaarraa aangoo hundumaa molqee qullaasaa hambisee karaatti baasee isa dhiiseedha maal godhee isa dhiise karaatti baaseedha seexana qabna seexana diina qabna diina akkamii diina afaan duwwaan irratti hafe qabna malee arfin du'a maal ta'eera harka galaanni moo ittiin nu nyaatu maal ta'eera harka mo'ameera የተሸነፈ ጠላት ነው እንጂ ያለ ነው ያልተሸነፈ አይደለም መስቀልን ሾልቆ ያመለጠ ሰይጣን የለም አይ ሲንገል ፋኖ ጀለሚልቄ ከነፈ ሰይጣን እንጅሩ እንጀረን እግዚአብሔር ሁሉንም ዋን ሁንዱማዩ ፋኖ ሳት ማልጎዴራ ዳራ ጎዴራ ኢየሱስ ቆላሲያስ እንዱ ቢፈዳ ማለው አይ ከና ዮ ሲረክሰተ ጋሩ ጎፍታዳ ኢየሱስ አኩማ ሚሊተሪቻ ati siyaasitni Waaqayyo barduf haleluuyaa barduf bubbeen haa dhufu inni fun jenne bubbeen inni fin lammaffas hin jenne desi inni fin jedheeraa hin jenne garuu maa jedhe gab jedhennaan bubbeenis maal jedhe gab jedheedhaam bubbee keettaa dubbatu Yesus ameen bubbeetti daarii keettaa dubbatu Yesus bubbee lafa hojii keetti yeroodhaan yerootti ka'urratti haa dubbatu Yesus bubbee nigdii keettaa dubbatu Yesus bubbee biizinesii keettaa dubbatu Yesus dhufin hin jenne dhufa bubbeen kee har'aa kaasee cabeera yee kan jedhan jiru hin cabu cabeechumaan hin hafu numa dhufu bifa qayyarate
inni karaa ijoollee dhufe karaa abbaa manaa dhufa inni karaa abbaa manaa dhufe karaa bixxillee dhufa inni karaa bixxillee dhufe karaa nigdii dhufa inni karaa nigdii dhufe cabe immoo karaa supervaayizarii dhufa dhufaama oola garuu eenyuun irratti qabna gooftaa irratti qabna isa moo'ee qabna mootii qabna mootii koo Yesuus koo anaan na dhaga'uu dideera ati immoo anaaf mootii kooti anoo siifan jilbeeffadha anoo sitti amaneera eessa jirta gaagaafa inni dhageessifatu Yesuus inni dhageessifatu Yesuus inni kakuudhaan si waame Yesuus inni abdiidhaan si waame Yesuus sagalee sabaa saga haleluuyaa gab jedhi bubbeenana የማይበል ጌታ ሃሌሉያ የጨለማ መንግስት ላይ ጌታ ሃሌሉያ ከነዱዋዩ ሚቲዋን ብራዩ ጅራይዳ ማርቆስ እኖ ገላነረት ዱዋ ሚቲ ጉፍቱ ማንሳ እኖ ሰይጣንረት ዱዋ ሚቲ ጉፍቱ ማንሳ እኖ ቡደነረት ዩሚት ዱዋ ሚቲ ጉፍቱ ማንሳ ማልረት ማለ ማርቆስ ወተኒ ማልሲን እንጀዳ እኖ ዱኩበረትስ ጉፍታ ዳይዳን ይመደበርሰካ ፓ ጎደ ደበር ሰይጣና tokkose kaasan haleluya bubbeeda sagaleesa tokkose gab godhan haleluya dhukkuba in tokkose nin goksan jedhetu dubartitti waggaa 12 haleluya boqonna shalla kofsi digdamishanii kaastanii masoddomishanitti yoo dubbattani gidduutti waa dhufe malee digdamishanii kaastanii yoo dubbattan dubartitti waggaa 12 dhukkubni horii harkatti fixe kan biyyi tuffate kan namni dadhabe kan firatti ajoofte maal goote gara eenyu dhufte gara isa dhukkubarratti gooftaa ta'e gara Yesuus maal sinitti dubbachaa jira akkamitti dhaggeeffachaa jirtu sini qallaalima sinitti fakkaata wini am haleluuyaa gara mootichaa gaafa dhuftu isa kana mootiin dubbanne iyyuu gooftaa Yesuus otuman dubbatiin irraa gaggeesse Amen sirraa gaggeessu jedhe ittun dubbanne bubbeedhaan illee maal ta'e jedhe gab jedhee dhaga'eeni seexanaanoo baay'ee keessaa innaan caraanee ba'een inni kun immoo carqii masaa xuqnaan isheen isa beeka waan ta'eef inni irratti gooftaadha waan ta'eef inni siif guddaa ta'e isaaf guddaa miti otoo ati hin beekin hin gogsa Yesuus dhukkubni keessaaf guddaa miti haleluuyaa haa ta'uuf galanni maaloo bexabexin godhini erga ta'e immoo ለማመልከው ጌታ በፍጥረት ላይ ንጉስ ነው በዳብሎስ ላይ ንጉስ ነው በበሽታ ላይ ንጉስ ነው በማይበለ ላይ ምሱ ንጉስ ነው ጎፍታለ ኢየሱስ ሀደገው ትማማሉ የጠነሚት ነረት ጎፍታን ቡቤሚት ነረት ጎፍታን ህዩማ ሚት ነረት ጎፍታን እን ጎልጎታ ረት ዲጋሳትን ሚጣቴ ነደ ኢየሱስ ዋኑን በቆረት ንጎፍታና ማለንጀ ቢያከና ጋፈኑ ፈሜ ስንት ሜራላት ቢያከና ጋፈኑ ፈፍረን ቀቡን ቱሬ ለምስራች እና ሰይጣን ገልገለ ዱፈቱ የውንዴደን የናን አቲፋም ነመጉቱ ኦፍ ሰይጣን አንጀ ነንፈከራ ከኢየሱስ የተነቱ ugu bakkas manatti tasaase dhufe maalenna maalimmoon balleessennaan nama guutuu of seetaayeti yookiin ariyaa miti yookiin dambidolloo miti lumni dafe kun yookiin iddirii wallaggaa keessaan qabdu yookiin iddirii gullisoo keessaan qabdu yookiin adaadaan qabdu yookiin eessuman qabdu yookiin immoo fira dhiigaa jettee kan waammattuun qabdu naan jedhe dhuguma immoo minisootaan bara sana lagalagaan walilte fira waldaa keessa yundaam warri ariyaa asin taa'u warri naqamte immoo asin taa'u waggaa'u በአማርኛ እሱን ጌታ ምስክሬ ማቲን ኦቦ ባጫፋ ተሬ ከነታው ማቲን ኦቦ ሂርኮ ሳፋሙ አሲን ታው ሁንዴ ማቲን ቀበሰታጋ መረከተ sitti busaan immoo yoo tirraanfachuu barbaaddeyyuu waldaa dhaqxe maatii dabaluu eessa akka ta'an hin beekta salphaatti nama tokko bari malee maatii eenyu akka ta'an zirmaan zarii ishee beektee galte na seexanni isaani guyyaa yaaddaa oole argeetu galgala dhufe firan qabdu ammamee makiinaan kee fuudhee misisippiidhaan yoo si buuse eenyuma keetti dhufee reeffa keechii baasaa naan jedhe na gaafan ilaalu dhugumayyuu silkii koossa silkii koo keessa maqaafra zero hin jiru dhugaadhaam hirribuma koo keessaa ka'eetan
silkii koo fuudhee liistii adaadota koo ni ilaala. Eessuma koo akaakayyuu koo dhugaa waaqayyo tokkoyyuu nan dhabe. Dhuguma keetiin jedheen seexanaan jedham. Seexanni immoo yoomsi immoo beektu sin. Seexanni gaafa sin ajjeesis immoo miti. Hojii isaa kan inni fixe waan inni siniin jedhe gaafa sin mirkaneessitaniif. Dhuguma keetii ati yennaan fixeera hojii isaa seexanni. Kana booddee sumata of gargaaree hojii isaa raawwataaf. Dhuguma keetiin jedhe kan nanga namas na yaadda autoon akkas jedhu ganama ka'ee gaafan hojii dhaqu Mississippi bridge kan kutu tokko jira. Beektu ta'een beeku warri Minnesota Woodbury finiin Minneapolis magaalaa jedhamtu gidduu jira bridge guddaan tokko. Isarra noofa guyyaa adii makiinaan fireeniin citee makiinaan singanee beekaay. Otuman deemuuti bireekirra hojjedhan dhaabbatu. Bireekii tan hojjedhan dhaabbatu. Booddee miila koo lamaansaa gaazirraa kaaseen irra dhaabbadhe. Didee dhugaa waaqayyo jaanaannee tokkas jaanaannee seexanaan argatteen jedhega. Na argattee jedheen lakki otuman akkas jedhuuti dhugaa waaqayyo waan irranda'u dubbiin afeeran jedheen. Haaleluyyaa. Dhugaa waaqayyo inni dibee manaana baase ganaan hojii siinan hojjedhanaan jedheera. Seexanaa anoo gaabbeera aaboon si harkaa fuudhameera. Yesuus na wajjin jira yennaan makiinaan ja'a naannofte otoo Mississippi lixiin baankeriin jira baankerii rukuttattee hafte. Namoonni na duuba oofan hundumtuu na'anii Mississippi keessatti na arguudhaaf hin dhaabbatu. Gaafa makiinaan achi rukuttee dhaabattu hin oole moon oolleedhanii fiiganii abidda makiinaan kotta abiddi qabate gatitee fiiganii gaafa na baasani rifeensi mataa kooyyuu foolii abidda hin qabu. Nagaa kombee achi dhugumaam eenyuyyuu haati manaa koo sinii masakkartiim gaaf tokko too dhufte hin sobdaati yaa seexanaan jedheen gaafa si kaase. Haaleluyyaa. Innoos jireenya irratti gooftaadhaan jedhe gaafasi. Innoo bubbee irratti gooftaadhaan jedhe gaafasi. Innoo galaana irratti gooftaadhaan jedhe gaafasi. Kana booddee mo'amteettaan jedhe mo'amee maaf seexan erga gaafasi hin fiiga malee nan qaqqabu. Hinna ilaala malee danda'e nan argu. Hin hiixata malee nan qaqqabu. Maaliif anaaf isa gudduu karaa deemameen dhumne distaansii biran ga'amne leencicha Yihuudaa. Mootii waaqaaf lafaa isa du'a moo'ee ka'e gooftaa Yesuus nu gidduu dhaabatee jira. Gooftaadha Yesuus. Ameen gooftaadha Yesuus. Namni akkasii akkatti jiruuf natti dubbataama afurri waaqayyo kanaaf anas oole malee ergaa mata duree kootti hin deebine mammayyoonaayyuu. Naabata Yesuus. Diinamiti sirratti gooftaan. Ameen jedhe kaa'e. Si kasasuu danda'a akka Iyyaasuudhaan kasase. Singaru Kristos dhiiga isaa dhangalaasee dhiigaan si miiceera. Haaleluyyaa. Ndaammu kukkula abiddaa godhee diina kee irratti si dibeera Yesuus. Maqaan ati baattu billaa qara lamaati. Gooftaadha Yesuus. Bardhuuf seexana miti gooftaan. Ameen jedhaa kaayi. Ergaadhaam. Bardhuufu mana kee irratti seexana miti gooftaan. Ameen jedhi kaayi. Bardhuufu mana kee irratti ijoollee kee irratti tidaarii kee irratti seexana miti gooftaaniin jedhe. Miti. Dhukkuba miti gooftaan. Bubbee miti gooftaan. Leencicha Yihuudaa isa Golgootaa irratti du'ee du'aa si kaase Yesuusidha yee. Mee galateeffadhu yoo sitti tola. Naan Maarqosiin inni eenyudha innaan gooftummaa isaa agarsiisuudhaaf bubbee irratti godhee xaa godhee darbee agarsiise. Inni eenyudha innaan seexana irratti godhee kuffisee darbe. Dhukkubna dhufnaan dhukkuba waggaa 12 goonaan maal godhe yoggusuma maal godhe torbanitti gogsee ji'atti fudhatee waggaatti fudhatee of ilaaltee dhukkuba ishee ofirraa dhabdeedha. Waggaa dhufutti waaqayyo rakkina kee biraa si haa dhabsiisu. Ameen gaaffii kee biraa si haa dhabsiisu. Jawwicha duuba kee haa waraanu Yesuus. Wangeelli gaafa raajuu natti tolanaan dhugaa waaqayyo immoo natti himeera. Hin abda ilaaltee naan jedheera waaqayyo. Dhugaadhaam rakkina kee ilaaltee dhabda naan jedhe waaqayyo. Gaaffii kee ilaaltee dhabda jedhe waaqayyo. Inni si ari'u kana booddee waraanameera naan jedhe waaqayyo. Inni si qabe kana booddee si gadhiiseera waliin argitan naan jedhe waaqayyo. Hin gogse bakka achumatti hafe hin fayyite kaate namatti dabalamte ndaamuu gooftaa Yesuus jedhe yaadattu gaafasicha. Xiitiin na keessaa baheereedhe.
humni na keessaa ba'eeredhe maal jedhu reembira Maarqostu artikuleetii godhaan bifa sanaan maalitti ba'ennaan no humni na keessaa ba'ee waa gogseeredhen godhe gogse kaa Yesuusen ha gogsomma yuro kineke ameen ha gogsu Yesuus bifa ba'u humnan qabdu ta'atarii dandeettiin qabdu ta'atarii inni ati amante gooftaan garuu sirra jira inni ti waaqeffattu gooftaan garuu sirra jira inna isa booddeen fayyite tokko sinii dabaluu kan irratti dhukaase gooftummaa isaa agarsiise ele bubbeerratti Yesuus maal jedhaa kaa'e bubbeerratti Yesuus seexana irratti Yesuus warra Atlaantanatti seexana irratti Yesuus buddeena irratti Yesuus jireenya irratti Yesuus dhukkuba irratti Yesuus kan kana caalu tokko tafe kan hundumtuun bira darbuu dadhabe inni arfaffa 22 kaase boqonnaa 5 lakkoofsa 22 kaase yommusi warri gaggeessitu mana sagadaa keessaa tokko maqaan isaa Yaariyoos kan jedhamu dhufe Yesuusin argee miilla isaa jalatti kufe mucaan koo dhukkubsattee du'uuf jetti Hallelujah du'uuf jetti akka isheen fayyitee jiraattuuf hadaraa koottuuti harka kee isheerra naa kaa'i jedhee jabeessee kadhate du'arratti eenyutu gooftaadha kan hundumaa hiikkachiiste kan hundumtuu bira darbuu dadhabe inni seexanni xiitii isaa inni dhumaattiin tokko seena manaasisu maalidha beektu sin jedhaa du'a jedhaa akka mitiire du'arratti garuu eenyutu gooftaadha gidduutti dubartii kana fayyisennaan otuma Yesuus mana namichaa hin ga'in warri mardoota naagaariin dhufanii maal jedhan barsiisaa hin joorsiin intalittiinoo maal taateetti dadhabdeetti jedhan siif dadhabde malee naaf dadhabame malee Yesuusiif dadhabdeetti hin dadhabdeettiin jedhe maqaa Waaqayyo haa eebbifamu dadhabdeettiin jedhe du'arratti eenyutu gooftaadha innaan hindaa'um dhaqeetu gaafa Yesuus giddiimaan achi ga'u warri boo'ichaa Yesuusitti kolfaniidha Maarqos dhuguma akka jedhamu hin beekan kan Yesuus du'arratti gooftaa akka ta'e itti kolfan ennaan hunduma ishee gad ari'ee haadhaa fi abbaa ishee fudhatee itti ol galeedha maaloo Yesuus mana keetti ol haa galu abdii kee du'etti Yesuus ol haa galu si fudhatee ol haa galu ameen jedhi kaayi si fudhatee ol haa galu eenyuun fudhatee haadha jalaa duute abbaa jalaa du'e fudhatee iddoo du'aa isaaniitti ol galeedha kanatti tolu Yesuus eeko ameen du'aa keetti sumaan fudhatee tolaa galu Yesuus otooti argitu Hallelujah otoo seexanni ilaalu du'aa abdii kee jiraata haa godhu Yesuus warra qoosan warratti ga'iisan anshee odumeera abbo kana booddee immoo maal gochuuf kan saa odumeera tattaafate Ameerikaas dhufe Minisootaas dhufe Atlaantaas dhufe Yuroopiinis dhaqe kana booddee taayiti tisitaa kee boo'ii fixadhu jedhaam seexanni malee hojii biraan qabu taayiti fixadhuuti tisitaadhaaf qophaa'e isa durii maasa'i bakka kan kin jiru kana booddee hojjette akka namaa baratte akka namaa nagadde akka namaa homtuun jiru kana booddee dhumeera kan kee hin dhumne ameen hin dhumne yoo dhumeera ta'eyyuu isa dhume awwaalame seenaa koorratti eenyutu gooftaadha maal taataniisin maaloo Yesuusan koorratti gooftaadha bar dhufu du'aan koo hin jiraata አሜን እንጅራታ የሞቴ ነገር ላይ ጌትነቱን ያሳያል ኢየሱስ ውይ ነገር ሲሰና እንጀ አሜን ጀዲካይ ነገር ሲሰደ ዱአ ከረት ሞቱማ ኮ ነገር ሲሰና እንጀ ኢየሱስ እርጋፋን እንዱበዳ መለለለበው ላለምቲም አይ ኖ ፓስተሪን ሰሚናሪ ትሬኒንግ ወደ ተኮ አከዘረደ ከከነት ለለቡን የተለመደ ነገር አይደለም ዮማለፍ ማካኒ ፕሮፌት ተአመለ ነከሲ ገሩ መጣ ምን ላርግነ ሃሌሉያ
warra kaanin warri du'a ishee argitanitti kolfachuu barbaadan warri salphina ishee argitanii kolfachuu barbaadan ishoo bagatee baga awwaalame ishoo baga bira dabarreettanii warri qoostan isheef garuu qoosaa miti isaaf garuu qoosaa miti isin gadi baa haati filmi koottaana wajjin humna koo du'a irratti har'a argitu jedhe Yesuus humna koo du'a keessan irratti har'a maal gootu jedhe Yesuus hin argitu jedhe ol fudhatee isaaniin galeeti intalo Xaabita jedhen Xaabita qumi jechuun kai dhaabadhu jedhe yoggusuma kaatee olii gadi deemteedha haleluuyaa ganaatti barbartan jedhum gooftaadha ka du'a irratti Yesuus inta barbartan jedhum harka qabanii deemsisan hin jedhum dhufe ka gooftichi du'a jireenya kee kaasee haa dhaabu Yesuus namoonni baay'een abjuun kan harkatti du'etu jiru naan jedhe Waaqayyo dadhabanii fiiganii kadhatanii hoppii isaanii abjuu isaanii mul'ata isaanii awwaalanii kan ciisan jiru naan jedhe Waaqayyo jiraataan godha jedhe Yesuus humna koo sin agarsiisa jedhe gooftaan gooftummaa koon argita mana kee irratti jedhe gooftaan gooftummaa koon argita abjuu kee irratti jedhe Yesuus haleluuyaa qumi ennaan kaatee yoggusuma onda deemte kanaafu Maarqos Yesuusin akkamiin tokko ishee nutti agarsiisa jeensiniin jedhe beektu innoo gooftaa biddeenaati jedhaan haleluuyaa kana duwwaa miti bubbee kee irratti isa siraasu irratti isa si goolu irratti isa karaa hojii karaa supervaayizarii karaa biizinesii karaa nigdii karaa tidaarii isa si goolee si dhaga'uu dadhabe irratti Yesuus gooftaadha gooftaadha Yesuus Amen. Qilleensa tidaarii kee irratti gooftaadha Yesuus. Amen jedhame maalo. Amen. Qilleensa ijoollee kee raasuu irratti gooftaadha Yesuus. Qilleensa tajaajila kee raasuu irratti gooftaadha Yesuus. Kana booddee sichi qilleensi gooftaa ta'e irratti hin jiraatu. Gooftaan lama nam tokko irratti immoo waan ta'eef. Haleluuyaa. Kana duwwaa miti isatin argine isatin nukaasne isatin olte ofirraa gad hin qabne seexana irrattis Yesuus gooftaadha jedhe Maarqos kana duwwaa miti dhukkuba qorichi hin dandeenye kaanserii isa ta'u HIV isa ta'u maali isa ta'u hundumaa irratti iyyuu eenyutu gooftaadha Yesuus gooftaadha jedhe Maarqos mitiiree bara kana yaada ishee tokkotu diisitti doktariin miilli kee kun sirraa citu sirra jira boommeeroo kaanserii jilba kee keessaa qabdaa jedheen boommeeroo kaanseriin baay'ee gadheedha na hin dhufte gaaf tokko Paaster Hundee abdiin qabu nama baratedha biyya kanatti maastarsi digirii qabdi umuriin ishee garuu yoo baay'ate 40 keessa ta'a malee baay'ee miti abdiin qabuun duuta naan jedheera seevingii koo qabuttis kana booddee horii koon fixu tajaajila keetti tajaajilatteetu ribaay poostatti naqxee natti laatte Amen jedheen afurri Waaqayyoo for some reason inni sirratti gooftaa ta'e narratti gooftaa miti jedhi naan jedhe Waaqayyo birrii ishee sitti deebisii kenni naan jedhe Waaqayyo ganaa jiraatti naan jedhe Waaqayyo kanuma naan jedhe dhugaa inni sheef gooftaa ta'e gooftaa mini anatu sheef gooftaadha naan jedhe Waaqayyo anatu sheef mootiidha naan jedhe Waaqayyo Amen jedhe hatataa sitti baay'isne tisin cammarre raasin qallasne afaan arasin odeessine obboleettii koon jedhen thank you ulfina naa laatte mishinii koodhaaf ijoollee bira kan ga'uudhaaf yaaduu keef garuu kan keen dhumne isa kan kee fixe irratti Waaqayyo gooftaan macaa'anii humna koo gadhiiseera naan jedhe anoon beeku kanumadha akkatti mirkaneeffattu immoo atuu beekta nagaan dhaqiqaa maal qoostaati immoo Paaster Hundee duroo anoo nama gaariin sesee ati waa qabdansee maal anoo natti manii dooktarii isteetii 53tu natti minarratti wal fureem jetteen numeera naan jedhani waan sin dhibu akkuma carraashee torban saatti gal dhaqxe dooktarii ishee bira gaafa ilaalan boommeeroo kaanseriin hin jiru dosa jilba deemennaan fiigutti kaate dannasutti kaate dhugumaam deemennaan hin deemte indaa'um Arizoonaa dhaqxe haayikinkii maayila 7 deemte hin deemte maal ennaan gooftummaa sanatti agarsiise Yesuus jette
Hunde simiti Yesus gooftummaa isaa dhukkuma korratti agarsiise. Inni dubartii waggaa 12 irratti ani mootiidha jedhe Yesus otoo lubbuun hin jiru mootummaa isaa natti meera kaansariin dhangala'eera jetteen. Dhukkuma kee miti gooftaan. Dhukkuma kee miti gooftaan. Diina kee miti gooftaan. Bubbee kee miti gooftaan. Buddeena kee miti gooftaan. Isaati amantu Yesus gooftaadha. Ameen jedhaa kaayi. Birmaduu akkamitti isinitti dhaga'ama laata? Ani waggaa 2025tti gaafan darbu chestii koo dhiibeen darba. Yaa qilleensaa dhuftanii baga nagaa dhuftan. Mootiin koo waaqarraa si haifatu jedhaani. Isa mo'ala እኔን አይደለም ማንን ይሰማል? የማይበሉ ጌታ ኢየሱስ ሞትቼ ኡማማ ሃሌሉያ ሰይጣንን ፈምኒ እንኮልፋ ጉማሞዳ ወፍታን አሙመኒት ይሳፈከረና ተኤረናፍ የሚመካስ በሱ ይመካ ይላላ ነም ተቆተቆ ማ እንዴ ከዋቀዩት ነው እንግዲህ ቀበተኒ መታ መሃል ሲት ወራናቲ ሲቱ ቀባ አቶ ቀባ ደደብደና እንግዲህ ትስለዩ ሃሌሉያ ጀቶኮቱ ugabamu sanatti baay'isten jedhina male ishee tokkotu waa'ee ministrii ijoollee giseen jalqabuudha ministrii keessa barratti dhumanaan jetteen bakka amma waraqatan tsaafee sitti fidutu jira jetteen yaa bubbeen dhufteen jedheen ani immoo naa galtee foogusuma yaa bubbeen dhufteen jedheen hannuftuttu karaa waldaa dhuftee ammammoon jedheen borum gumayyummoo waldaa torbarraa xalayyaa farramsiistee natti fidde waldaa torba qeessota bira dhaqxe rabasmaan jedhe kaane nuftaniin jedhen chestii makoo dhiibeeni hin sodaanne nuftani gooftaan maccaa isinitti ajaja baaseera kana booddee maal ta'an jedhe gab jedhaan jedhen hindaa'um bubbichi gab jechuu miti achi galagaleetu isaaniin goolee isaaniin jeeqee isaaniin raasee warri torbanuu ofiisii koo dhufanii Malo ifatamu nu godheedani torba dhugaa waaqa jiraatoof jajaamini isaanis ijoollee waaqayyooti akkuma koo dhiigaan bitaman garuu bubbeen karaan ni dhufu maattan beekan abbaa kootu beeka malekkatti abboome gab godhu innaa dhufanii torban saatti warratti farraman dogoggorreerra sobaan sirratti ka'ame ati hojii wangeelaa hojjetta dubbii waaqayyoo labsita dhugaattiin si kasas nun qabnu nuu dhiisi waaqayyoon nutti akka araaramnu kadhadhannoon innoo dursinitti araarame kan isinitti fayyadame malee jaarsatu jedheen isa booddee gab jedheen edda siitii giifti ko akka isaanitti na dubbisan waaqayyo najajaan bubbee kee Yesuus ameen haa ajaju kaay isa bubbee yeroodhaa yerootti karaa hojii kee ka'u haa ajaju Yesuus ameen jedhi kaay gab jedhe nan fayye har'a gooftaaf haa galatu oksadii barreessu ta'een beeku yoo barreessanis hin masaan qabu garuu umeedha kanaaf egaa Maarqosi Yesuusin toora galchee gooftummaa isaanitti agarsiisa akkuma maali akkuma warra Raashiyaa akkuma warra Kooriyaa akkuma warra Ameerikaa Malataanuuf inni keenya yoo nutti dhufe waan argatu akka beekuuf jedhaa kaay inni kee yoo sitti dhufe eenyuun argata mootii kee wajjin tagaaffata malee si duwwaa miti ati immoo maal akka taatuuf sitti hime abbaan koo mootiin koo bubbee irratti guutuudha dhukkuba irratti gooftaadha du'a irratti gooftaadha seexana irratti gooftaadha galaana irratti gooftaadha buddeen irratti gooftaadha balbala cufaa irratti gooftaadha tidaari irratti gooftaadha yaa bubbeen hin dandeessu yaa seexanaan hin dandeessu yaa dhukkubaan hin dandeessu ultimately yaa du'aa hin dandeessu mirga citizen akkasiiti nuti ko citizenummaa keenya wallaallee qosus jennee jiraanna malee we are the citizens of heaven too ani citizenii guutuudha keessa partially ta'een beeku kanaaf sodaatu fakkaata maqaa waaqayyoo haa eebbifamu egaa akka jedhe gooftaa Yesuus yeroo qabnaa lubaatti ittuma qicuu xinnoo ishee moo na duukaa jirtuyi gooftaan immoo mata dureedhaan itti dubbachuuf ka'e ተስፋን ያለ ትውልድ ይናወጥ ይችላል እንጂ አይጠፋም ሰደ ኤርጋና ዱበት ገሩ ዋይ ከሰ ማሊፍ ቤክቱ ዋን ባየቱ ሲንጎላና እንጀ ደፍሩ ዋቀዮ እንጅሩ ጅራ
waan baay'eetu sin goolaanaan jedhee dhukkubni kan mana koorraa sin ari'uutas keessa jirtu naan jedhe Waaqayyo. Waaqayyo na fayyisuu didee ani kana booddee waldaan dhaqu kan jedhan jiru naan jedhe Waaqayyo. Buddeenni kan mana koo keessaa sin ari'uutu jirtu naan jedhe Waaqayyo. Nama fakkeenya fudhattanii abalumaaf jedhee waldaa kana dhaqu mannaa nattaafu kan jettanii manatti haftan jirtu naan jedhe Waaqayyo. Sabni koo ani gooftaa hundumaa akka ta'e beekee isaafi galee na wajjin akka jiraatuuf an dubbadhe naan jedhe Waaqayyo. Gooftaan hafuura qulqulluu mee galateeffadhaa gooftaa kanaaf dhugumaan akkasuma naan jedhe Waaqayyo. Sabni koo ani duwwaan gaafa galgalaa'u gaafa bari'u gaafa qilleensa'u gaafa hin qilleensofne gaafa beela'uuf gaafa quufe gaafa dhukkubniif duuni mana isaa galee raaseef gaafa raasuu dhiise ani duwwaan hundumaa isaa irratti gooftaa akkan ta'e beekee yoo naa dhaabbate ani Waaqayyo saba kana olan kaasanaan jedhe Waaqayyo. Ameen ol siyaa kaasu diina irratti Waaqayyo. Ameen ol siyaa kaasu buddeena irratti Waaqayyo. Ameen ol siyaa kaasu dhukkuba irratti Waaqayyo. Ameen ol siyaa kaasu bubbee irratti Waaqayyo. Dhugumaan sabni prospektiiv hin qabne saba goolamaadha. Waanuma hundumaatu isa raasa. Mitire? Hey, ani Yesu'el prospektiiv jechuun maal jechuudha? Mata duree koo dhiisuu koote har'agaa Waaqayyo gooftaan naa eebbisu ergaan isaa haa kabajamu. Ameen jedhaa kaay ergaan hafuura qulqulluu haa kabajamu. Waliin galtanii kun ammayyuu paasterii kichuudha naan jettanii baa. Dhuguma immoo ani raajii miti paasteriidha malee. Garuu raajii jennaan immoo hunduu raajota Waaqayyooti. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Jireenyi namaa prospektiiviin qabu taanaani nama caakkaa keessa deemuudha namni. Caakkaa keessa deemtanii beektu isin moo Addis Ababaatti dhalattanii guddattanii? Caakkaa tokkotu jira obboleessi koo beekaa. Oommanii fi looyaa Qidaamee gidduu caakkaa xinnoo tokkotu jirti. Garuu karaan keessa hin jiru. Gaafa keessan galu daareeshiniitu na harkaa bada. Maaliif? Asiin deeminaa dhiyaatamoo achiin deeminaa dhiyaatamoo asii yoon deeminaa dhiyaata otoo naanna'u lafti irratti galgalaa'a. Because caakkittiin waan akka sarkilii wayiiti asiinis achiinis seemiin itti fakkaata mukti hundummoo wal qixxeedha mukti muka caalu hin jiru irra ba'eellee akka ilaalleef. Dhageessaniittu mukti hunduu maalidhan jedha wal qixxee mukti muka caalu yoo jiraate maal gootu itti ol baattanii ilaaltu akkuma namichicha isa Minisootaa otoo oofuutii karaan jalaa baddeennaan GPS hin qabu makiinaa xiggiitti baasee dugda isheerra ba'eetu amma Kanaadaa ga'eera kottu Minisootaa keessa Lilir Kanaadaa kan jedhamtu jirti. Hiriyyaan kan inni waame Lilir Kanaadaatti inni garuu Winnipeg ga'eetu Winnipeg ga'e moofee irra ba'eetu waan Kanaadaa itti arge. Amma Kanaadaa ga'eera kottu sa'aatii torba oofee booddee akkas nama godha namni caakkaa keessa jiraatu. Unu duwwaa ammoo miti Hinbaaqoomiyyuu akkas ta'eera. Hinbaaqoomiin beektu sin raajicha Hinbaaqoom. Hinbaaqoom akka nama caakkaa keessa galee waan hundumaaf bu'aa ture. Maaloo yaa Waaqayyo ati eessa jirteedha profeetii Waaqayyootiin. Maali Waaqayyo firdiin hin badeedha. Gaafa biddeenni busin bu'a. Gaafa mucaan duutus hin bu'a. Gaafa poolitikaan hammaatus hin bu'a. Prospektiiv hin qabu mukti muka caalu isaaf hin jiru. Mootii caalu isaaf hin jiru. Mana keenya keessatti waan hundumaa itti meesharii kan goonu mukti muka caalu gooftaa Yesuus nuuf haa ta'u. Ameen. Yoo akkasin ta'u ta'e pheenxeen bara kana yoo mucaan dhukkubsatte Yesuus Waaqayyo na irraanfateedhaan. Indee maal intala ko? Qaanotu ati? Mucaan gatii dhukkubfateef Yesuus irraanfate. Mucaan waanuma nama hundumaatu dhukkubfata hankee duwwaadha. Isheen tokkotu Minisootaarra na yaadadhe yeroo tokko abbaan manaan du'e. Hin du'een jedhe. Maasiireessi taatu sini anu nan du'aa hoogana. Maal dinqii maaliiti kun? Duuneetu jireenya bara baraa dhaqna'u. Inuma du'e qarxamii. Du'ee mana abbaasaa dhaqe gooftaatti amanee fayyeera. Indaa'um du'uu koo gammachuudhaan nan eeggadhe miti Paawulos. Nan gammadaa jedheem yoo du'e. Maaliif? Aqee Yesuusee bukkee ciisaa jedheen. Fuula isaa urgeeffachaan jiraadhaa jedheen. Maal duuni dinqiidhaa? Dinqii kan inni ta'u tokko gooftaan qabneeti. Innaan isheen koo dhufte anoo Yesuusin irraa kaasee ganeeraa jetteen. Yesuus isheefi yoo abbaan manaa jiraate duwwaadha.
Yesus isheefi yoo mucaan jiraate duwwaadha. Yesus isheefi yoo doolaarri akkaawuntii keessa jiraate duwwaadha. Yesus isheefi yoo manni bitame duwwaadha. Yesus isheefi yoo sooromte duwwaadha. Kan akkasiitu jira ambara kana keessa waldaa waggaa ba'amaarinyaa. Bagan jedha inni akkasii nama maalii jedhama beektu maraatu karaan beekneedhama. Caakkaa keessa nama jooru. Hundumtuu yoo dhibe Yesus jireenya kee keessaa hin dhibin. Amen. Yesus kan inni narratti mootii ta'e gatii mucaa naa kenneef miti. Yesus narratti kan inni mootii ta'e gatii tidaarii naa kenneef miti. Yesus mootii kan narratti ta'e gatii biizinasii naa kenneef miti. Gatii paastarii na godhe miti. Yesus otoo ani hin beekin, otoo ani hin filatin, otoo ani hin yaadin, otoo ani hin argin, otoo ani hin dhagahin laaqii du'aa keessaa ol fuudhee ani abbaan sii taanaan jedhee narratti moo'e. Inni eenyuun hin qixxaatu jireenya koo keessatti. Tidaarii naa kenne galata Waaqayyo. Yoo fudhates galata Waaqayyo. Ijoollee naa kenne galata Waaqayyo. Yoo fudhates galata Waaqayyo. Birrii naa kenne galata Waaqayyo. Birriin akkaawuntii koo keessa jettee yoo baddes galata Waaqayyo. Yesus anaaf muka caalu. Yesus anaaf mootii caalu. Bakka. Waan akkasii malee Yimbaaqomi ko ya mucaa ko ya abbaa manaa ko ya suuqii ko ya tidaarii ko ya maalii ko bakka waan itti amanatee ilaaluun qabu. Akkasiin Oromoon bara kana akkasiin Pheenxeen bara kana የሚያርገበግበን ጫካ ውስጥ ስላለን እኮ ነው። What are we measuring everything to? eenyudha mugni safaraa keenya. Eenyudha hundu yoo dhibe jireenya koo keessa hin dhibin jettanii kan jiraataniif. Akkasin ta'u taanaan inni Ameerikaa fide gaaf tokko Waaqayyo Arabatti si erguu danda'a yookiin immoo Itoophiyaa mattuu si deebisuu danda'a. Tiraamp si deebisa giddii kee. Qorxii maaliiti kun? Waaqa mitiiti eenyuyyuu hin jedhe. Min birqanochimma. Tiraamp alle chombealle. Chombeeni maqaasaa warri biyya. Kana waaqumayyuu maal jechuusaa dhaqnamaa. Dhuguma maqaasaa chombeeni warri biyya. Dhuguma inni fuudhee Toyotaa si yaabbise harreetti si deebisuu danda'a. Bagan jedhe. መስፈሪያ ልክ የለንምና ዱኩማ ሲለ ቡሌሰኮ ቤኩማቲ ማንቱሬ ማሉመቱ ወጋ ኮደ ጃንጅራደን ጀዳ ገረንዴ ሙትሚቲ አሜሪካ ኬስ ማሉመቱ ከከነት ከተጃይንቱ ሲገርጋሪ ከሚቲን ገነት ያፉረሰና እንዴ ማሊፊን ገታንቺ እኑነን ገነው እኑነን ኒስነው እኑነን ደደምነው እኑነን ኑፍነው እኑነ አሉሉ ኒስነው ኦልነካሱ ኒስነው ነኤብሱ እንደደምነው ነጅጂሩ እንደደምነው ማቃነት ከኑ እንደደምነው በልበለና አበኑ እንደደምነው አከመትኒ ሰኑነ ኒስነ ማል ጎዴ ኒሳንተሎ ማዲስታት እንዲ ብደና ላተሚት ኢየሱስ ሞቲ ከነረትተ ኦቶ አኒ ቤለ ጅሩ ቡደን ነው ዱግዳት ባችሴና ፍደ ቤካ ደብቅለ ጀርቲ ወጋ ቶርባተማ akkasumam qurxii kana sinitti muwayya gooftaan kee mootii waan hundumaa taate godhattee mana kee irratti si tokkoffa hullum binoor hullum baayinoor hullum bimoolaa hullum baayimoolaa ሃሌሉያ ነገር ሁሉ በሱ ልክ እንጂ ከሱ በላይ አይደለም ብላችሁ መኖርን ካልቻላችሁ እብዶች ናችሁ ባገንጀ ያማርፋንስ ዱጉማም Mbaqoma kasture mabokonna lamatte kasture miti kesi enu mabaka moti jalla kanatto ati waqa qajela do finin jenne mal babilon kuno fardisa do faninu dangalane de mal qamadi kenya gubane de qamadi yo gubatem boa namni yo du emboa jennan waqayyo bokonna lamalakof sa afrati do fetu mbaqom namni amanu amanan wanta ufan intanin jirata miti malin jirata malede amantin jirata malede righteous shall live by faith hallelujah ati malin jiratati buddenni gati jiruf jirtai yote galusi wayya dafte birrin gati jiruf jirai kamrin gati jiruf jirai
Ameerikaan gati jiruuf jiraay. Prospektiifi qabachuun keenya gaariidha. Kiristaanuma haa taanu gaafa taanu. I know mamma tsaadaqii of gochuu miti kun. Sinitti xaxarii ta'e akka kaleessa ta'uu didee. Indi dee najibbitanii bakka. Gooftaa. Prospektiifi qabaachuun gaariidha. Bubbeen hin jiru hin jenne Gooftaa Yesuus. Abiddi hin jiru hin jenne Gooftaa Yesuus. Qilleensi hin jiru hin jenne. Qilleensatti moo'eera jedhe malee Yesuus. Abidda irratti eenyutu moo'eera. Rakkina irratti eenyutu moo'eera. Tidaari irratti eenyutu moo'eera. Buddeena jechuun jireenya jechuudha waan biraa miti. Buddeena baay'isee Gooftaa buddeena akka ta'e isaan agarsiisedha miti iddoo amma dubbisne gararraatti. Buddeena jechuun jireenya jechuudha. Yoo inni Gooftaa waan hundumaa ta'e mana keetti hin galle yoo ta'e harkuma isaarraa waan fudhatame hundumaa fudhattee galte yoo ta'e inni hin dhuma. Qurxii ishee sitti moo hin dhumaan jedhame. Nageessaniittu joo hin dhuma. Buddeenni maal ta'a? Birrinoo makiinaanoo hundulloo mancaba. Kan hin cabne garuu eenyu? Kan hin hir'anne garuu eenyu? Kan hin dhumne garuu eenyu? Phexrosin otoo yeroo argadhee lallabeera ta'e waa'ee kana. Phexros gaafa lallaba isaa haa jedhee afaan saaqqatu baay'ee jalqabe beektu jo. Warra rakkatanii akkas jedhama. Warra facaanii biyya Tarki keessa jiraatanii naannoo Bilaaksii gaafa xalayyaa jajjabinaa barreessuuf hime Waaqayyo Gooftaa maccaa diina kee cabsayee hin jenne. Maal jedhu? Inni Kiristoos Yesuusin warra du'an keessaa kaase karaa isaa immoo abdii bara baraa jireenya bara baraatti isa wajjin lammaffaa nu lalachiise. Abbaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan galateeffame haa ta'uyyee. Akkasuma jedhe bakka. Kun akkamitti warra intala jarri sun immoo ante inni kaan haadha manaa dhabeera, inni kaan intala dhabeera, inni kaan ilma dhabeera, inni kaan lafa dhabeera, inni kaan biyya dhabeetu biyya ormaa jira. Nama akkasii maayidhee kuni haaleluyyaa isaan jechisiise afaan irra isaan haasofsiise jedhee mata duree inni filate isaan mani jedheedha. Isaan mani jedhe maal inni warra du'an keessaa Yesuus Kiristoosin kaase du'aa ka'uu isaatti immoo abdii bara baraa godhee lammaffaan inni nu lalachiise. Abbaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal haa ta'u? Isa kawaannaan indaa'uma itti fufee maayidha beektu abdiin hundumtuu hin du'a. Abdiin hundumtuu asitti hafa. Abdii du'aa ka'uu Kiristoositti inni lama dhalachuudhaan nuuf kenname garuu hin du'u, hin xuraa'u, hin dulloomu, karaatti nafu innoo bara baraani harkuma isa du'aa ka'ee harka Yesuusitti isiniif qabameera. Eenyuun isinii qabameera? Baankariin isaas isuma, saciin isaas isuma. Isu dammoo hin badaamu, hin badaamu. Inni har'a qabne inni of jenyu manni bareedaan, makiinaa bareedaa, warqii bareedaan hin bada. Amma Minisootaatti wanti na jibbisiise tokko natti hin dallaniira asis jira. Dafeen ilaalladha. Nan balleessee qeessa. Isin iyyuu takka saattareen wangeela qulqulluu lallabuun gaariidha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Because eenyu duwwaatu Gooftaadha. Eenyu mootiidhaan jedhe. Minisootaa keessatti mafakkariin amma biizinesiin gadhee miti ma'anuu qaban ture. Gadhee miti. Fakkeenyi mashee salphaanaa dhufa malee. Anuu qaban ture nan dhiisa malee boris banachuuf hin jedha ammas. Gooftaan na eebbiseera. Bagan jedha. Amma Minisootaatti garuu Gooftaa kan ta'e warqii mormaa fi biizinesiidha. Bagan jedheen jedhe. Ani lammaffaasitti iyyuu nan deebisanii jarri kun Gooftaa Yesuus nan sodaadhe farraa. Warra Minisootaan jedhe dhugaa Gooftaa warra Atilaantaan jenneen. Yoo dhiistanis immoo makkoo qabaaneen. Anuu fakkeenyaan fudhe dhugaa Gooftaa. Innaa dhuguma Gooftaa ta'eera. Warqii tokkotu haaraa dhufe. Biizinesii haaraa tokkotus dhufe. Biizinesichi assisting homeedha. Hundumtuu akka gabaa markaatoo akkuma geengassaniin jedha akka gabaa barbaree markaatoo harreen Oromoo hundumtuu assisting liivii banachaa jira. Suuqiin hin jiru nafee, hoteelli hin nafee. Maaltu ture himma? Buna ekspoortii gochuun hin nafee, barbaree ekspoortii gochuun hin nafee, amma garuu assisting hunduu hin banata achi banee. Gooftaan inni waaqessu Yesuusoo gara jabeessa. Maal?
ergan banee waggaa lama fixe nam tokko karaa balbala kun baane. Gatuma kanaaf Yesuus hin shaarame bakka. Mangistinsa hin shaarame. Inni kaan immoo inni qabeenya qabu immoo warqii inni tokko as tarree tokko tarree lama. Dhuguma sanajjoo sana. Warra najjoolatti hin gaddiinaa dhugaa Waaqayyo. Tokko asitti jalqabamini tokko tafa seetanisini lama sadi afur gaafa yoomeechi as baa beektu warqichi immoo gaafa dafin iddoo namni iddoo inni jiru hin beekamu. Gaafa facaasa iddoo inni jiru hin beekamu. Gaafa hamusi iddoo inni jiru hin beekamu. Gaafa qidaame iddoo inni jiru hin beekamu. Gaafa sanbataa garuu tarree galanii dhufu. Cubbuu mitiim dubartiin haa kullattu haa bareeddattu haa geexxattuedha. Garuu inni gooftaa yoo ta'edha malee dubbiin. Inni gooftaa yoo ta'edha malee dubbiin. Ishee tokko tokko jette warqii kana malee morma koorratti tongadhatii waldaa dhaquu koo manna waldaan galagaluu ishee wayyanaan jetteen. Dhugaa Waaqayyo akkasuma jette. Faaraadhatiin aan jetteen. Eenyaa salxaan. Eenyaa raada. Akkasuma naan jetteen. Warqii ettanii lallabdu sini Pastor Hundeeffaa kun. Warqii ayinati shanan kana malee tarree shanan kana malee waldaa dhaqu komannaa waldaan galagalte. Waldaan leen galagaltu mootiin ishee Yesuus jedhaa kaayi mootii waldaa dha'een jedhaa maal kaan oftan. Waldaan kan eenyuti jedhe Yesuus. Waldaa koo nan ijaara jedhe. Phexros waldaa naa ijaarte jedheera. Waldaa koo indaa'um aariin tokko immoo kan naqabe warra waldaa kan isaanii godhatanidha. Hawcii maal taatan sin? Waldaa Prophet Iyyuu eenyutu godhe? Waldaa Meejor Jeneraalii Ciroo eenyutu godhe immoo? Siisaa Ciruutti haadha koo. Maal taatanii gooftaa Yesuus? Waldaa baluu goonee finne amma koo Minisootaattis jalqabe maante isa dur Oromiyaatti fagootti biyyatti ilaallee gurra YouTube irraa gurra nurraa cire. Waldaa lubaa baluu jedhu. Waldaa apostila engaddammoo waldaa apostila baluu ምናምን ጀነሬሽን እንደ ወጋው በአማርኛ እንደው ማልጀቹ በርባደን eenyutu waan hundumarratti gooftaadha. Mootiin kee gaafa jiraates gooftaadha. Bubbee kee irrattis inni gooftaadha. Diina siraasu irrattis inni gooftaadha. Jireenya si goolu irrattis Yesuus gooftaadha. Dhukkuba irrattis Yesuus gooftaadha. Du'a irratto namni kakuu irraafama ta'a. Gubata ta'a. Gufata ta'a. Namni kakuu garuu abjuunsaa raawwatamu malee hin badu. Ameen jedhaa kaa'e dhugaadha hin badu. Asitti maaltu ta'e beektu asitti gooftaa Yesuus otoo lagatti fudhateen ceeni abdii itti dubbachaa ooleedha sagalee Waaqayyo. Maalitti dubbachaa oole? Qoo isinii dubbisu beeksiinna jalaa dhume seetanii isinii. Boqonnaa 4 qaatan fixe gooftaan naa eebbisu. Boqonnaa 4 lakkoofsa 22 kaastanii 26 kaastanii yoo dubbifattan akkas jedha. Yesuus itti fufee mootummaa Waaqayyoo akka nama qotisa isaatti sanyii facaafateeti. Namichi galee halkan hin rafa guyyaa hin ka'a. Sanyiin immoo otuma inni hin beekin maal ta'a? Hin biqila biqileoo. Abdii isaaniin akkas jechaa jira. Sanyittiin eenyudha beektu sin? Warra 12 hin biqilan guddata. Lafichi ofuma isaatiin duraan dursee biqilaa fi humna itti aansees hudhaa kana booddeesi ija guutuu hin godhachiisa. Sanyittii dhaka hin godhachiisa. Minaanichi erga dhala bilchaatee garuu yeroon haamaa waan ga'eef achumaan haammatu kan haammatu ittiin erga jedhe. Yesuus immoo mootummaa Waaqayyoo maalitti fakkeessinaa yookiis isaaf fakkeenya maalii kenninaa? Inni akka ija sanaaficaati. Innoo jechuudhaan sanaaficaati. Yommuu lafatti faca'u
ija biqilaa lafa hundumaarra in xinnaata. Inni yommuu faca'u biqilee garuu maal ta'a? In guddata. Biqilaa hundumaarras kan caalu ta'ee damee gurguddaa maal godha? In godhata. Simbirroonni dhufanii gaaddisa dameesaa jalatti mannee ijaarratu jedhe. Yesuus fakkeenyota baay'ee kana fakkaataniin hamma isaan dhaggeeffachuu danda'anitti dubbicha abdicha itti guuteedha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Maalitti guute? Isin jedhe Waaqayyo gooftaan Yesuus gaafa lafa dhufe mootummaa Waaqayyoo ijaaruu dhufe. Gaafa mi ijaaruu dhufe immoo militarii waaqarraa gadar caafatee dhufne. Wattaadara eenyufa Galiilaa dhaqeetu Phexros na duukaa bu'e. Of duukaa ishuma minaamintee sheexuxunnoo wayitti hin galle. Qaraxxuufaa bira dhaqee Maatiyos na duukaa bu'e jedhee booddee isa booddee ati sanyiidha jedheen. Haaleluyyaa. Sanyii ati maalidha? Ati sanyiidha jedheen. Sanyiin immoo maalidha jedhe? Hundumaarra xinnoodha jedheen. Sanyii baay'atu facaamoo sanyii waan nyaatamutu irra caalaa manattafa. Isa nyaatamutu irratti manattafa mitire. Sanyii xinnooma facaasnee guddaa hammanna mitiin jedhe. Maal kanoo warri Dambidoolotti guddanne iyyuu beekna. Bakan jedhe. Beektanii isin? Xinnoodha garuu maaliin godha jedhe Waaqayyo sinan facaasaa jedhe. Sanyii gaafa facaasan akkam godhanii facaasuu? Shwaa! Miliine? Sinan facaasaa jedhe gooftaa Yesuus. Isaan facaase miti Roomaadhaan kan gaggalaqa ishee Yesuus. Ameen jedhaa kaayi? Hin nageenye akka isaan facaase daasin hojii ergamoota. Actually kuni Marqos boqonnaan 4 kuni it is the prophetic prediction of Acts. Jedhaniitu dubbatu theologian. Raajii hojii ergamootaa ta'uuf jiru raajameedha jedhanii dubbatu. Sinan facaasa jedhe. Hin facaatu. Facaatanii hoo maal taatu jedhe? Maal taatu jedhe? Hin biqiltu. Si haa biqilchu Yesuus. Ameen biqiliyyee. Biqiltee immoo maal taate jedhe? Hin guddatta. Guddattee immoo maal taate jedhe? Damee baafatta. Damee baafattee immoo maal taate jedhe? Gaaddisa taata. Hunduu dhufee maal godha? Gaaddisa kee jala buufata. Isa booddee immoo maal taate jedhe? Ija harcaafatta. Jedhee abdii kakuu sagaleessaa hamma isaan dhaggeeffachuu dadhabanitti maal godhe? Itti xaqaxaqee itti guuteedha. Sittaa guutuu abdii Waaqayyo. Abdii namni qabne as keessa jiraam? Kakuu kan hin qabne jiraay? Namni kakuu hin qabne as keessa hin jiru. Ameen jedhaa kaayi. Ameen. Bara dhufu gooftaan garuu akka sanyiitti si facaasa. Ati sin biqilta. Ameen jedhe kaayi. Biqiltee hoo hin guddatta. Hin xinnaattu ati. Maal taate? Ameen jedhaa maal wangeela dha'u? I think prophet waamnu laata isatu malee namni kun ameen jechuu deemu. Gooftaan maal sin jedheera sin facaasa jedheera jee. Atlaantaa keessa sin facaasa. Isa booddee sin biqilcha. Isa booddee maalan si godhe gooftaan guddiseen si mul'isa. Isa booddee hundumtu dhufanii gaaddisa nagaa kee jalatti hin boqotu. Aara galfatu. Generationiin dheebote, generationiin abdii dhabe, generationiin hoppii dhabe Atlaantaa keessa gurraachiif diimaan akka maraatu dhaasii gadi jooraa oolu dhufee gaaddisa kee jalatti aara galfata. Maaliif gooftaan si facaase kaasitti? Haaleluyyaa. Gaaddisa godhee lafa boqonnaa si haa godhu Yesuus. Hoppiin hin jiruum dhalootaaf. Akka inni fati Yesuusiin amma inni rafne quufne gaanu seetanii sini maraatu ta'eeraam namni fayyaatti. Maaliif? Abdiin kun gatiitti hin jirreef. Innaa hin guddatte jenar caafattee booddee isa booddee bidiruu yaabbatanii gara gamaatti ceenedhanii ka'anii. Kana agayeetu seexanni abdicha kakicha karaatti nyaachuudhaaf maal kaaseedha? Maal kaaseedha? Bubbee irratti kaasee. Ya bubbee irratti Yesuus jira. Bidiruu keenya keessa Yesuus jira. Nagarre bubbeen nagarre inni maal gochuuf seexanni irratti kaase? Seexanni akka irratti bakaase immoo kan beektanii gaaficha galgala gaafa Yesuus bidiruu yaabbatee isaan faana sokke bidiroonni biraas immoo wajjin turaniidha. Maarqos sababii biraaf akkas garuu bubbeen immoo bidiruu kamitti ka'eedha? Bidirootatti ka'eedha? No, bidiritti bu'ee danda'amu. Bidiritti sheekam ishee warri kakuu baatan keessa jiraatan. Hallelujah. Araadaadhaam seexan warra kan saa'u ittiin bu'um. Gowwaa seexanii sin eenyuun kosa beektu sin eenyutti dhufee dhaada beektu sin
warra kakuu qaban warra abdii qaban maal gochuuf karaa tambisuuf karaa tina nambistu mootiin koo bidiruu koo keessa jira. Haleluuyaa. Jira idhaa maaloo jira mana kee keessa Yesuus. Jira tidaarii kee keessa Yesuus. Asiinis yoon fide achiinis yoon fide hima dhangala'a. Ergichi maal godhure? Karaatti nambisas jeetu kakuu sana hojii ergamootaa sana mootummaan Roomaa galagaluu sana aniifati dhalachuu keenya otoo seexanni gaafa saksesiif fuulii ta'eera ta'e anatu hin jiru. Eenyutu hin jiru? Dhugaa gooftaan ifati hin jiru. Garuu inni bidiruu isaanii keessa jiru. Inni kakuu isaanii laate amma raafaman gochuu danda'a malee hamma aadan gochuu danda'a malee hamma na'an gochuu danda'a malee abjuu isaanii otoo hin raawwatin karaatti isaanii nambisu yee. Indaamu kayeetu gooftaan aqanigaa akkas jedhan otoo iddoon rafuuti barsiisa ifa manaa godha maaloo luba. Barsiisa dhumuun keenya sin dhibuuyi. Ofiif jedhanii sitti fakkaatee ati. No! Guyyaa abdii bara baraan nutti dubbachaa oolte. Hin facaatu nuun jechaa oolte. Hin biqiltu nuun jechaa oolte. Hin guddattu nuun jechaa oolte. Gaaddisa taatu nuun jechaa oolte. Ija godhattu nuun jechaa oolte. Hamma kana baanne dhumuun keenya sin dhibuuyi. Inni ba Yesuusin. Ameen waa'een kee inni ba Yesuusin. Inni baay'eedha maaloo. Abbaa isa dhibu qabda. Mana buletti kotti nutti fakkaata silaa dubbii kana fakkaatu dubbachaa kan turre. Luqas boqonnaa 7 dubartittii ilma tokkitti jalaa qabdu awwaasha geessaa jiru. Eessa geessaa jiru? Awwaashaan baatanii du'ee boleessa keenya akkuma Oromootti moorri biyya Israa'el aadaan keenya wal fakkaata gatii ta'eef. Innaa isheenis hin boossi. Yesuus garuu gadda garaa ishee ilaalee OF jedha. OF jedha. Inni maam waa'een kee isa inni ma Yesuus isa dhibaa. Amen. Waaqa qilleensi qabna mitiin. Waaqa dhukkubni keenya san dhimne qabna mitiin. Waaqa qilleensi keenya san dhimne qabna mitiin. Waaqa diinni keenya gaafa kokketti nu qabu isa dhimne qabna mitiin. Teenisi gochuudhaaf dhaabates ilaala sileenjisuudhaaf malee innoo otoo abjuu kee raawwatiin karaatti si hambisuuf miti. Sinni buu abjuun kun karaatti hafuun. Sinni buu kakuun kun karaatti hafuun. Sinni buu mul'anni kun karaatti hafuun. Sinni buu hojiin ergamoota karaatti hafuun jennaani ka'ee gaafa ilaalu bubbeetu isaan hudheera. Maal jedhe gooftaa Yesuus? Bubbeen nana hin nyaattu. Ameen na nyaattudha maala. Na nyaattudha kaayi. Bubbeen nana hin nyaattu jedhe gooftaa Yesuus. Karaatti nambistu jedhe gooftaa Yesuus. Anatu kaayyoo irraa qabaa jedhe gooftaa Yesuus. Anatu abdiitti guuteera jedhe gooftaa Yesuus. Anatu wangeelatti guuteera. Kanaafuu maal ta'e jedhe gooftaa Yesuus. Maal ta'e jedhe? Maal ta'e? Maal ta'e jedhe? Oo gab jedheedhaa kan keessanis. Oo gab jedheedhaa maal ofumatti raajaa. Raajaa ofuma irratti. Obboleetti koo diddeettaatti garuu gooftaan maccaa immoo gab jedha jedhe Waaqayyo. Inni itti daarii kee raase gab jedhaa. Barana al jedhanaan jedhe Waaqayyo. Ameen. Nyaattu jedhe gooftaa Yesuus. Indaa'um akka isaanii hin dhumne waan beekuuf maal taatan ijoollee ammayyuu namantanii maa sodaattan jedhe gooftaa Yesuus. Namantanii sodaattan otoo kakuu amma kana qabdanii otoo abdii namni kun isinitti xaqamee jiru ammayyuu maaliif sodaattan karaatti hin haftan jedhe gooftaa Yesuus. Ameen. Karaatti hin haftu siin jedhe Yesuus. Ameen jedhe kaa'ee abdiin kee Yesuus jiraataadha. Ameen. Karaatti hin haftu ati seexanni haasobu waldaa Atlaantaa Waaqayyo waan haaraa godha bardhuuf. Maal godhe? Bubbee kee gab godhe. Haleluuyaa. Dhukkuba kee gogsee diina kee waraanne du'a kee sirraa cabsee Yesuus si dabarsee. Uma ceeta. Maaliif kakuu qabda ka waldaa kakuu qabudha. Attamitti diigamta. Attamitti diigamta. Ofuma qilleensa kaase malee Waaqayyo moo eeranaan jedhe. Ameen jedhaa kaa'e. Ameen. Bubbichi gab jedheera. Bubbichi ifatameera. Kakuu sirra jira. Haleluuyaa. Kakuu ce'u. Gooftaatu nutti dubbannaan dubbadha malee artikuleetii gochuu gatiin beekuuf miti. Anoo idaa akkasiin qabu. Inni ifateedha. Ela sila hin sodaataniidha. Amma immoo ittumayyuu sodaataniidha. Sila maaliin godhinaa jedhe gooftaa Yesuus. Hin sodaatinaa jedhe. Isaan immoo ittuu maal godhan? Sodaa gosa lamatu jira. Inni jalqabaa deelos sodaa jedhamudha. Deelos jechuun
isa nama caakkaa keessa jiraatu silaasan jechuudha. Waa'ee mucaa koo, waa'ee mana koo, waa'ee sangaa koo, waa'ee akkoo koo, waa'ee daadaa koo sodaa qixxiin qabne. Sodaa foonii teeloos jedhama. Inni ammaa garuu sodaa qulqulluudha, sodaa gaarii. Inni bubbee ifatee bubbeen cal jennaan innumti kun eenyudha jedhanii sodaatanii my phobia jedhaman immoo sodaa ulfina Waaqayyo. Divine fear. The glory of God prevailed, and then the divine fear prevailed from their heart. Sodaatanii guddummaa isaa ilaalanii, sodaatanii gooftummaa isaa ilaalanii, sodaatanii sagadanii addooraare jedhamiti amma Imbaaqoom erga amanaanii amantiin jiraata erga booddee ugumayyuu jedhe handaaqqoo yoo dhibde hoolaan dallaa keessa jirtu yoo ta'e midhaan maasii hin baasu yoo ta'e hundumtuu yoo dhibani ani garuu iddoo dhaabbata koorra dhaabbadhee waaqa koo nan eeggadha isa nan waaqeffadha jedha. Ingiliffasaa I adore, I worship, adorare da latininsa. Na waaqi. Inni kun divine sodaa Waaqayyoodha. Inni deeloosin inni garuu sodaa seexanaa isa bubbee ilaalanii sodaatan isa bookkisa seexanaa ilaalanii isa mo'ame sana ilaalanii sodaatan isa waa'ee mucaan jennaan dhukkubsannaan isuma bakka Yesuus nan dhiisteedhan sanan. Gite ni ilaamee gaa ergaan isaa maal irree saba Waaqayyo. Namni Waaqayyo namni kakuu raafamuu danda'a. Namni kakuu itti bu'amuu danda'a, ittiin bu'amin inni dhagaadhaan jenne. Namni kakuu beela'uu danda'a. Namni kakuu dhabuu danda'a. Namni kakuu garuu iddoo abjuusaa iddoo kakuusaa tonga'iin karaatti na fuudha ergaansa. Ameen karaa sitti nambisiin kan Yesuus. Ameen karaatti sini nambisiin Yesuus. Hin haftooti. Maaliif kakuu sirra jira akka? Nemmee warri kakuu qabdan harka keessan. Warri duubaan qabdanii gooftaa Yesuus namni kakuu hin qabne waas keessa hin jiru. Karaatti naftu siin jedha Waaqayyo. Ameen jedhe kaay. Atumti karaatti naftu siin jedhe Waaqayyo. Atumti. Bakka. Irrakkatta ta'a malee. Bubbee keessa dabarta ta'a malee. Abidda keessa deemta ta'a malee. Achis walakkas wajjinan deemanaan jedhe Waaqayyo. Naftu maaliif? Hin facaata ganaa. Isa booddeeoo. Hin biqilta ganaa. Isa booddeeoo. In guddatta ganaa isa booddee damee baafatta ganaa isa booddee ofirra dabartee gaaddisa taata ganaa maal taatan jedhee gaaddisa taata ganaa isa booddee iji kee lafa guutee Waaqayyoof ulfina laata. Mee ulfina laadhaa mee Waaqayyoof. Kaanii dhaabannee kadhanna Waaqayyoon. Hallelujah. Jira Yesus. Amen jira Yesus. Jira Yesus. Galanni siif haa ta'u Yesus. Amen galanni siif haa ta'u Yesus. Ilaame waan callistanii waa tokko isin hin dinqine fakkaattu malee namoota baay'ee dubbii Waaqayyo isin keessa gaafa dhangala'u afurri Waaqayyo na mirkaneessa. Akkas naan jedhe Waaqayyo. Ergaa mana keetii naa jedhi naan jedhe Waaqayyo. Amen jedhaa kaayi. Ergaa jireenya keetii naan jedhe Waaqayyo. Hin baddu naan jedhe Waaqayyo. Si facaasu malee dhe Waaqayyo. Si biqishu malee dhe Waaqayyo. Si guddisu malee dhe Waaqayyo. Namaaf gaaddisa si godhu malee dhe Waaqayyo. Damee kee baay'isu malee dhe Waaqayyo. Ija ta'ee lafarra guutee ka waa'ee keef galateeffamu malee dhe Waaqayyo. Hin dabartu jedhii raajii abbaan raajii kanaan hojii korran jira naan jedhe Waaqayyo. Oo galateeffadhaame warran kooti jettan duwwaan. Warran kooti jettan duwwaan. Warran kooti jettan duwwaan. Dhugaa Waaqayyootiin sagaleen kun inaaffi nama xirqaansisu ta'ee keessa keessan akka abiddaatti kan darbe. Hallelujah. Akka abiddaatti kan darbe ciniinnattanii qabattanii kan dhaabbattan as keessa jirtu naan jedhe Yesuus. Afurri Waaqayyoon itti dubbate. Jirta Yesuus. Ameen jirta Yesuus. Jirta Yesuus. Jirta Afura Qulqullu. Jirta mootii nagaa. Jirta goota Golgoota. Inni amma dubbatte geessu. Isa dubbatte ni raawwattu. Atoo xibaartu miti. Haasofduudhaaf dhala namaa miti. Ati Waaqayyoodha. Ameen ati Waaqayyoodha. Ati mootii keenyadha. Ati gooftaa keenyadha. Ati abbaa keenyadha. Abbaa keenyadha.
Oh rabagana magaska gaya mahadia. Hallelujah. Hela gana karka gagaska ga mahadia. He marve mashedi magaduva. Maranatha Jesus. Maranatha Jesus. Mirkanesi sagaleke. Mirkanesi sagaleke. Mirkanesi sagaleke. Mervejene mehega dudu mahagando. Oh karkaga. Jira Jesus. Jira Jesus. Jira Jesus. Lord kamagadu. He mambo overvaina hagando. Okas kagadurra bashide. Maranatha. 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 Mirkanesi garashe tergakana. Mirkanesi garasa tergakana. Mirkanesi Jesus. Ato afurike afura beka ida sagalenke. Hallelujah. Afura beka ida sagalenke. Ema ba. Wahadia. Ema gorko goto rabajendo. Jira Jesus. Enyu sakabu danda. Enyu sakabu danda. Imbaroda lench. Imbaroda lench. Ribuna mai rifata. Indubata waqayyo. Indubata waqayyo. Garri safirro qoma. Umam nundunnu saf gadi jira irrafama. Lenchi yuda wala kakana jira. Gonni golgota wala kakana jira. Jagni qarani onu giddu jira. Shakarga. Egas kagagavatuva. Oh yahabadinde. Emarba wahadondo ogaska. Elagana karma hajande. Jirta Jesus. Jirta Jesus. Jirta Jesus. Emarba maganduva magande. Eshagadura bajene meglaria. Maranatha Jesus. Itbui jolleket. Itbui dukubasanit. Itbui dukubasanit. Itbui kelensanit. Dubadu dukubasanit. Marba. Heshakatu. Hemakarka wahagandu. Jira Jesus toapo. Jira fura waqayot. Isamanyal የእግዚአብሔር ይሉንታ. Isamanyal የእግዚአብሔር መገኘት. I feel it, the Holy Ghost presence here. Yes, የኔ ጌታ. የንግስታት ንጉስ የጌቶች ሁሉ ጌታ የኃያላን ኃያል የፍጥረታት አምላክ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ዋ ካካካ ኮርኮማካቱ ጅራ ኢየሱስ ጅራ ኢየሱስ ጅራ ኢየሱስ ማርፓካቱ ረበሸደ መጋንዶ ረበደ ጅራ ኢየሱስ Jira Jesus. Maratu miti abidda waaqayyooti. Harka waaqayyooti. Akka namni ilaalutti ni ilaalu. Akka namni faradutti faradu. Akka namni jedhutti hin jedhu. Anu ayyaana si wajjiniin nan jira. Nan jira. Simbiqesha nan jedhe waaqayyo. Damee sittan godhaanaan jedhe waaqayyo. Ija sittan harcaasaa jedhe waaqayyo. Daraarsen ija sittan harcaasanaan jedhe waaqayyo. Ani immoo sobduu miti. Ruut irratti hin sobne. Aster irratti hin sobne. Diboora irratti hin sobne. Saara irratti hin sobne. Akkuma dubbadhe akka dubbii koo nan yaadadhe. Akkuma dubbadhe akkasuma yaadaddeen si eebbisanaan jedhe waaqayyo. Oo galanni waaqayyoof hin ta'a mana kana keessa. Hin ta'a galanni maaloo. Hin ta'a galanni maaloo. Akka namaa miti naan jedhe waaqayyo. Akka namni haasa'u haasa'u. Akka namni faradu faradu. Anoo si beeka. Ati kan kooti. Ganaan si biqisha naan jedhe waaqayyo. Ganaan si biqishaa jedhe waaqayyo. Akka daraaraa ganaan si bareechaa jedhe waaqayyo. Ganaan si guddisaa jedhe waaqayyo. Damee si tambaasaa jedhe waaqayyo. Ija sin harcaafachiisa naan jedhe gooftaan. Ani immoo kana nan godha. Sirra ga'ee soman baruu ani waaqayyoodha. Hallelujah. Siyagalatu Jesus. Siyagalatu Jesus. Siyagalatu afura waaqayyo. Siyagalatu waaqa Abraham. Siyagalatu waaqa durii. Siyagalatu waaqa har'aa. Siyagalatu waaqa borii. Jira Jesus. Amen. Na ilaali jettee naan jedhe waaqayyo. Na ilaali jettee. Na yaadadhu irra galgala na biran darbiin jettee. Har'a galgala na biran darbiin yoo dhuguma waa'een koo sii galatee jettee. Na ati harka kee ol baasme. Har'a galgala. Na yaadattu malee. Na ilaaltu malee. Har'a galgala yaa waaqayyo. Beekta mitii garaa koo dhuguma. Beekta mitii hawwii koo. Beekta mitii dheebuu koo. Na yaadattu malee na biran darbiin. Kan jette as keessa jirta naan jedhe waaqayyo. Na harka kee ol qabime sin kadha. Oluma qabin sodaatii yoo si ta'e. Waaqayyo iyyuu sitti hin qaanofne ati maaliif itti qaanofte? Jiraataadha Yesuus.
Hallelujah. Ano sirraan fadheen beekum naan jedhe furri Waaqayyo. Yeroo keetitti waan ati yaadde gatii ta'uuf waan sirraan fadhe sitti fakkaate malee akka agartuu jakottan si ilaalla. Ba'aan sitti ulfaate sun akka sitti ulfaate malee natti hin ulfaanne. Goliyaad si fuuldura dhaabate sun siif Goliyaad malee anaaf Goliyaad miti. Gaarri si fuulduraa sun siif gaara malee anaaf gaara miti. Itti darbeera naan jedhe Gooftaan. Itti darbeera naan jedhe Waaqayyo. Hin argita bara dhufu gaarri kee gadi jedhee naan jedhe Waaqayyo. Ameen jedhaaf inni naaf hin amaalo. Hin argita gaarri kee bara dhufu gadi jedhee naan jedhe Waaqayyo. Hin argita gaarri kee gadi jedhee. Hin argita balballi sibiila boorrajjii sun si duraa qirixamee naan jedhe Waaqayyo. Hin argita balballi sibiila boorrajjii sun si duraa qirixamee dha Waaqayyo. Hin argita golgaan sun Waaqaaf lafatti si duraa tarsa'ee naan jedhe Waaqayyo. Hin argita abukaattoon kee Waaqayyo firdii deebisee naan jedhe Waaqayyo. Hin argita balbala sitti cufame sana sibiila boorrajjii sana inni cabsee dabarsu leencichi Golgootaa hangafti du'aa ka'u ani inni Golgoota irratti dhiigaan si argadhe Waaqayyo Gooftaan maccaa baruma kana bara fuuldura kee jiru kanatti gaara kee gadi qabee dachaa kee ol kaasee balbalicha banee yaada koo raawwadhe galateeffamuudhaaf ani Waaqayyo dura kee ba'eera naan jedhe Waaqayyo. Barichatti dura kee ba'eera. Fagoo miti baruma fuuldura kee jiru kana hundaan argita. Anoo sin irraanfadhu hamma har'aatti kan si baate ana boris eenyutti hin danda'e si dhiisa naan jedhe Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u. Ameen galanni siif haa ta'u. Ameen galanni siif haa ta'u. Ameen galanni siif haa ta'u. Dhoksaa namni naan beekne tokkoon qaba. Dhoksaa koo garuu ati beekta. Akkuma beektutti natti dubbadhu kan jettu haati tokko jirti. Hafuurri qulqullus maal akka ta'e dhoksaan isaa natti hin himne. Dhoksaa koo beekta, iccitii koo beekta, caba koo beekta. Caba koo beekta yaa Waaqa. Hin argitaati garuu. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hundumtuu kadhadhaame yoo ati jiraatte harka kee ol qabdaa si kadhu. Hundumtuu dhimma keessan kadhadhaa Waaqayyoon. Jiraataadha Yesuus. Jiraataadha Yesuus. Anoo beekaa naan jedhe hafuurri Waaqayyo. Qobaa kee baachaa jirta miti si wajjinan baachaa jiraa naan jedhe Waaqayyo. Qobaa kee keessa deemaa jirta miti si wajjinan deemaa jiraa naan jedhe Waaqayyo. Qobaa kee salphachaa jirta miti yeroo salphina keessa yeroo ulfina keessa si wajjinan jiraa jedhe Waaqayyo. Kana booddee garuu nan geeddara jedhe Waaqayyo. Kana booddee garuu nan haaressaa naan jedhe Waaqayyo. Ergaan gidduu kana dubbatame hundumtuu kan keetiif naan jedhe Waaqayyo. Ba'aa kee sirraan fuudha. Sirraan fuudha. Boquu kee olan qaba. Namattan si dabala naan jedhe Waaqayyo. Ameen jedhaa kaa'imaa. Xinneessee gatiin dubbadheef dhimmi isaa xinnoo miti. Sagalee gadi qabee gatiin dubbadheef dhimma isaatu waan gadi jedhu miti. Namattan si dabala naan jedhe Waaqayyo. Namattan si dabala. Namattan si dabala. Kan ammoo argita. Atis inni Waaqayyo naan jettanis Waaqan jedhama naan jedhe Waaqayyo. Waldaa Atilaantaa Gooftaan si wajjin jira. Dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataati. Haleluuyaa. Manni kun lafti kun walga'iin kun iddoo buufata kooti naan jedhe Waaqayyo. Garuu jedhe Waaqayyo manni itti babal'atu isa kana miti yeroo dhiyootti mana sitti kenna naan jedhe Waaqayyo. Manna fannoon koo irratti manni fannoon koo irratti guddatee biyya lafaa mul'atu. Mana irratti mootummaan koo ol jedhee magaala kana waamu siifan kenna. Iddoo buufata koo si keessa godhachuu nan jaalladhe naan jedhe Waaqayyo. Argamuu koon si eebbisuu nan jaalladhe naan jedhe Waaqayyo. Argamuu koon si eebbisuu nan jaalladhe naan jedhe Waaqayyo. Laga gamaa biyya gama siisteetti gamanaa namoonni si gidduu dhufanii maqaa koo waamuu hina barri hawwaniyyoodha. Warri hawwanii dheebotanis dhufanii boqotanii hin galu. Inni boqochiisu Waaqayyo argamuu kootiin magaala kana keessaa akka ibsaa gaararraatti calaqqisee mul'ata naan jedhe Waaqayyo. Akka ibsaa gaararraatti ifee nan mul'ata naan jedhe Waaqayyo. Akka aduu ganamaatti ifee nan bari'a naan jedhe Waaqayyo. Akka aduu ganamaatti nan bari'a
Amerikaa irratti karaa keenan jedhe Waaqayyo. Sinitti nadhagaame dhuguma. Akka aduu ganamaa karaa kee Amerikaa irratti nan bari'anaan jedhe Waaqayyo. Akka magaala gaararraattan argamanaan jedhe Waaqayyo. Argamuu koon si eebbisuu nan jaalladhe. Naa dhaabadhu hundumaa dhiisii natti kooluu galii ani Waaqayyoon si salphise na komadhu. Ani immoo Waaqayyo nan amanamanaan jedhe Waaqayyo. Mee galata fidaame gooftaa kanaaf. Galanni siif haa ta'u. Ameen. Galanni siif haa ta'u. Namoota lamatu biizinesii jalqabuuf jettanii iddootti jalqabdan kan wallaaltan jiru. As gaafattu inni sunis sin gaddisiisa. Achi gaafattu inni sunis sin gaddisiisa. Maal godhuu yaa Waaqayyo? Maaliif akka namaa mul'anni naan dhufu jettuun? Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ilaamee naan jedhe Waaqayyo. Nama sittin erga waggaa kana naan jedhe Waaqayyo. Nama si gorsu, nama si barsiisu, nama si gargaaru, nama yuukis isaa keessaa fuudhee si wajjinan hojjedhee si kadhatu, siin erga siinis ogummaadhaan mataa kennan saaqa. Balballi garuu banameera jedhe naan jedhe Waaqayyo. Ganaa banaman jenneem already banameera naan jedhe Waaqayyo. Ameen jedhaa fi kaa'e maal saaqaan of tanuma. Dhugaa namootan biizinesiidhaan eebbisu baay'eetu as keessa jiru naan jedhe Waaqayyo. Maaliif akka ta'e hin beeku. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Dhugaa nan eebbisa. Baay'ee waan xinnoo qabatanii kan gammachuudhaan jiraatan jiru ani immoo waan guddaa godheetan karaa isaanii gaaddisa dhalootaan isaan godhanaan jedhe Waaqayyo. Ija nan dumdumtuu irraatii harcaafatee nyaatu nan godha. Waldaa kana nan eebbisa naan jedhe Waaqayyo. Karaa jara kanaa waldaa kana nan eebbisa. Maatii isaanii nan eebbisa. Biyya isaaniiyyuu nan eebbisa. Namni eebbisee biyyi isaa ittiin eebbifamu. Namoonni danuun as keessa jiru naan jedhe Waaqayyo. Gaafan achi si baase Waaqayyo ta'uu koo hin irraanfatin. Ani garuu nama hojii koorran jira naan jedhe Waaqayyo. Waldaan nana dhugaa Waaqayyo hamman ibsu olitti Waaqayyo si wajjin jira. Galanni siif haa ta'u. Ameen galanni siif haa ta'u. Ameen galanni siif haa ta'u. Kaleessa Waaqayyo waa'ee tidaarii dubbate. Waaqayyo sitti dubbachuu danda'a ta'innaa laata jedhanii namni si affeerani. Waamamtee dhuftee nu gidduu jirtu obboleettiin tokko. Dhageesse dhuguma Waaqayyo kan kongedaraa kan kollee miillaa fi harkisaa dhabameera duubaaf fuuldurisaa dhabameera. Tarii hin beekamu jennaan dhufu tarii inni beekate. Ilaamee akkas naan jedhe Waaqayyo. Tidaarii keenya naaressa naan jedhe Waaqayyo. Ameen jedhe kaayi. Tidaarii keenya naaressa. Ati moo'amiitii akkan hojjedhuuf mana kee irratti carraa naa laadhu naan jedhe Waaqayyo. Carraa na dhoowwattee meedhe Waaqayyo. Kan koo duwwaa malee jette situ naan jedhe Waaqayyo. Yaada koo malee jette yaadni kee immoo hin ta'u yaada kootu ta'a naan jedhe Waaqayyo. Yaada koo si wayya yaadni kee si balleessa si ajjeessa si maraacha. Yaadni koo garuu siif jireenya. Yaadni koo siruu garuuf boqonnaadha. Tole jedhii naaf jilbeeffadhu na ilaali. Anis tole jedheen ifa qabadhee nagaa qabadhee urgaa'ina qabadhee fayyina qabadhee eebba qabadheen mana kee galee yoon sin eebbisu ta'e ani Waaqayyo sobduudha jedhiin akkuma ani garuu soban beeku. Abrahaam irratti soban barre, Yaaqoob irratti soban barre, Israa'el irratti soban barre, Siinama dadhabaa irratti soban baru. Ati tole jedhi yoo kana jette eebba lafti kun baasu hinuma nyaatta mana kee wajjin hin daraarta naan jedhe Waaqayyo. Ani immoo kana dubbadheera naan jedhe Gooftaan si argeera maqaa kee waamuu nan danda'a garuu Waaqayyo Gooftaan maccaa mana keetti darbeera. Galanni siif haa ta'u Yesuus. Ameen galanni siif haa ta'u Yesuus. Argamuu kee mul'atee ulfaadhu Yesuus. Hafuura kee dhangala'ee ulfaadhu Yesuus. Dibata nu gidduu jiru ulfaadhu Yesuus. Fayyisuu nu gidduu jiru ulfaadhu Yesuus. Galanni siif haa ta'u. Sabni kee gaafa asii mana isaatti deebi'u du'aansa hundumtuu jiraataa ta'ee haa argamu. Ameen jedhaa maaloo. Du'aansa hundumtuu jiraataa ta'ee haa argamu. Dukkanni isaa ifee isaa haa eegu. Ameen ifee isaa haa eegu. Ijoolleen isaa hundumtuu fayyee isaa haa eegu. Akkaawuntiin isaa, faayinaansiin isaa, tidaariin isaa fi alli isaa manni isaa kan eebbifame haa ta'u. Eebbatti kenniteef immoo ilaale attemptii godhuudhaaf qoruudhaaf kan duukaa bu'u otoo biran ga'iin karaatti kan cite haa ta'u. Ameen kan cite haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galgala keenya eebbisi. Guyyaa borii immoo dachaa kana caaluun nu argadhu. Kana hundumaa si abboomna miti. Toltee isaan isa nu argatte maqaa ilma keessa hundumtu gochuutti sitti tolu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Meelilleen galateeffadhaa mee yoo isinitti tole duwwaa.